Yoya nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna kabajamtoota daawwattoota keenya ETV afaan Oromoorraa yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa eegalee haga sa'aatii lamaatti turtii taatee sa'aatii lama kan waliin taasisu bifa biyyaa eegallee jirra. Odeeffannoon bifa biyyaa kallattiiwwan hundarraa odeeffannoowwan biizinasii ispoortii yaatu akkasumas immoo dhukooduu dabalatee kallattiiwwan garaagaraatiin kan irratti qophoofne kan isin biraan ittiin geenyudha. Odeeffannoowwan bifa biyyaa keenya guyyaa har'aa kan sa'aatii 12 irraa kaasee isin bira ga'u oduuwwan ijoo sa'aatii kanaatiin kan eegallu ta'a. Assaanti Asanii fi Olaanaa Yaaddeessaas wajjin turra gara ijoowwan oduutti ceena. Fooyya'insi dinagdee gooroo hojiirra oolee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa abdachiisaa galmeessuusaa pirezidaantii Taayee Asqasillaasee himan. Galmi aadaa Boranaa ijaaramaa jiru gaaffii waggoota hedduu deebii argate ta'uu jiraattonni godinichaa himan. Odeeffannoo biyya alaatiin Ameerikaa fi Kaataar gidduutti walta'iinsi dinagdee doolaara tiriliyoona 1 fi biliyoona 200 mallatteeffame. Daawwattoota keenya bifa biyyaa ifatti eegallee jirra. Egaa qabiyyeewwan garaagaraa akkasiin biraan geenyu ni beekama. Ispoortii akkasumas immoo biizinasii nu biraan ga'uudhaaf riippoortaroonni keenya asitti argamu. Dursuudhaan garuu odeeffannoo biizinasii boodarra qabattee dhuftu nutti himuudhaaf Wasaneen toora irratti argamte akka mul'ate Wasanee itti fufuu dandeessa. Asaantii fi Olaanaan galatoomaa jecha harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaa galgala kanaaf qabannee ijoo isaanii isin biraan geenya. Jalqaba irratti liqeen mootummaa bara kanaa baankii biyyoolessaarraa liqeeffatu gara zeerootti gadi bu'uu baankichi beeksiseeti kan jiru. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu haasawaa foorumii faayinaansii Itoophiyaa irratti taasisaniin kana kan ibsan jechuudha. Kanas qabanneeti kan jiru odeeffannoo biizinasii keenyaan. Inni biroo ministeerri geejjibaa Logistiksii Itiyoo Telekoom waliin ta'uudhaan tajaajila geejjibaa uummataaf sirna tajaajila dhiyeessaa boba'aa qindaa'aa ifoomseeti kan jiru. Keessattuu immoo dhaabbileen lamaan tajaajila geejjibaa isaanii ammayyeessuu irratti xiyyeeffatanii tumsaa walootiin kan hojjetan ta'us beeksisaniiti kan jiru. Kunis odeeffannoo biizinasii bifa biyyaatiin qabanneeti kan jiru. Inni biroo turizimiin filmaata tumsa idila addunyaa akka ta'u mootummaan hojjechaa akka jiru ministeerri turizimii Salaamaawwit Kaasaa ibsaniiti kan isaan jirani. Odeeffannoo biizinasii bifa biyyaa galgala kanaan qabanne kanneen gara boodaatti bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Galatoomii Wasanee gara boodaatti deebitee bal'ina isaa nu biraan kan geessu ta'a jechuudha. Ittaansuudhaan immoo odeeffannoowwan ispoortii galgala kanaatiin Mustafaa Nuurallaa kallattiidhaan as istuudiyootti argamee jira. Mustafaa maaliin si eegna gara boodaatti daawwattoonni ijoowwan isaa nu kaasu? Tole Asaantii fi Olaanaan galatoomaa jechaarra deebiitiin egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaan akka mul'atan jecha odeeffannoon ispoortii bifa biyyaarraa isin biraan geenyu egaa akka gabaaboo ammas nageessuuttiin darba biyya keessaa fi biyya alaarraa qopheeffaneet kan jiru taphoonni pirimeer liigii Itoophiyaa xumura argachuudhaaf umriin taphoon 5 qofti isaan kan hafan jirudha. Egaa torbee 30ffaatiin borraa kaasuutiin liigichaatiin kilaboonni oliitiin ni morkatu. Odeeffannoo biyya alaatiin ammoo pirimeer liigiin England shaampiyoonummaa fi akkasumas kilaboota gara gadiirraa liigicha keessaa bu'aan adda baafateet kan jiru.
jiru taphoota fallamaatiin kan adda baafatamu kilaboota liigii Awurooppaatii fi akkasumas waltajjii Chaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti hirmaatan qofa kan adda baafachuudhaaf egaa taphoota keessummeessuudhaan kanaan cinatti bara dorgommichaatiin taphataan cimaan akkasumas leenjisaa cimaan eenyu kan jedhuudhaaf gamanumaa kilaboonnii fi akkasumas liigicha kan qopheessan waldaan qopheessitoota liigichaa taphattootaa fi leenjistoota bara dorgommichaatiin badhaafamuu danda'an filateeti yookiin kaadhimamsiiseeti kan jiru kilabootarraa. Odeeffannoo biraatiin ammoo taphoonni laaligaa Ispeen torbee 36ffaan har'asitti fuudhaan ni taphatamu. Laaligaatiin har'a taphni tokko ni eegama. Baarselonaan kan injifatooteem seenaa isaa keessatti yeroo 28ffaadhaaf laaligaa injifachuu isaa har'a ifatti ni mirkaneeffatama. Kanaan cinatti Kooppaa Itaaliin xumuroo argatu Impooli AC Milaaniin kan taphate Booloonyaan hoggaa 51 boodam liigichaati shaampiyoonaa ta'eeti kan jiru. Kanaaf kanneen biroo bal'ina isaanii boodatti kan dhiyeessinu egaa asaantii fi olaanaan qabanneeti kan jirru hordoftoonni fi daawwattoonni keenya booda harka nu eegan gamanumaan kan affeerru ta'a. Galatoomii Mustafaa daawwattoota keenya turtii booda walitti deebina. Odeeffannoowwan keenya gaggabaaboo kan jalqabaatiin fooyya'insi dinagdee goroo hojiirra oolee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa abdachiisaa galmeessaa pirezidaantiin Rippaabilikii Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee himaniiru. Fooramiin Faayinaansii Itoophiyaa guyyaa har'aa Finfinneetti gaggeeffamu eegalee jira. Pireezidaantii Taayyee Asqasillaaseen waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin fooyya'insi dinagdee goroo yeroo gabaabaa keessatti bu'aa jajjabeessaa galmeessuu dubbataniiru. Dameen faayinaansii biyyattii waggootanii fi guddina barbaadamoo osoo hin galmeessin turuu yaadachiisuudhaan qormaatilee damichaa mudatan furuun sirna hammataa fi ammayyaa uumuudhaaf fooyya'insi dinagdee goroo kun hojiirra ooluun isaa baay'ee kan biyyattiitti abdii hoore ta'uu isaas ibsaniiru. Yeroo itti aanuttis damee faayinaansii biyyattii gara dijitaalaatti ceesisuuf hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Fooramiin kun rakkoolee damee faayinaansii hambisuuf gaaffii damee dhuunfaa gara waltajjiitti baasuu fi rakkoolee yaadotaa fi furmaata walitti qabuuf faayidaa olaanaa qabaachuus ibsanii jiru. Fooramicha irratti bulchaa baankii biyyaalessaa Maammoo Miratuu dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoon pirezidaantonni baankolee fi keessummoonni kanneen biroos argamaniiru. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo hooggantoota paarlaamaa Awurooppaa wajjin mari'atan. Jilli pireezidaantii itti aanaa paarlaamaa Awurooppaa Yoonosoo Omaar Jeen durfamuu Itoophiyaatti daawwannaa taasisee jira. Daawwannaa isaanii kanaanis jilichi afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo wajjinis mari'atee jira. Mariin kunis dhimmoota dimokiraasii fi walteensa Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun isaa simame. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa ijaarsa sirna dimokiraasii misoomaa fi nageenya irratti waliin hojjechuuf cimsanii akka itti fufan dubbataniiru. Pireezidaantii Taanaan Paarlaamaa Awurooppaa Yoonaas Omaar Jeen gama isaaniitiin gamtichi gama dippiloomaasii akkasumas nageenyaa fi tasgabbii irratti Itoophiyaa wajjin walta'insaan hojjechuu itti fufasii jedhaniiru. Hojii nageenya waareessuu irrattis mootummaa Itoophiyaa kan tumsu ta'uu dubbachuu isaanii odeeffannoon mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan carraa misooma jallisii guddaa qabaattus carraa qabdu kanatti sirnaan akka itti hin fayyadamneetu himame. Kun kan himame waltajjii Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Itoophiyaa misooma jallisii irratti qorannoo qoratee ifoomsa irrattidha. Waltajjii kanarratti qooda fudhattoonni fi hayyoonni damichaa hirmaataniiru. Qorannoo qoratameen haga ammaatti misoomni jallisii Itoophiyaa dhibbeentaa 12 akka hin caalle ibsameera. Piroojektonni jallisii gurguddoon bajeta guddaadhaan hojjetamanis hanga eegamu tajaajila gahaa kennaa akka hin jirres eerameera. Rakkoo guddaan piroojektota jallisii kan akka suphaa fi bulchiinsa piroojektota
hanqina faayinaansii akkasumas hanqinni hubannoo jiraachuu qorannoo kanaan kan ibsame yoo ta'u rakkoo kana furuudhaaf qindoominaan hojjetamuu qabas jedhameera. Qorannoon kun misooma jallisii fooyyessuuf galtee guddaa akka ta'us waltajjicha irratti himamee jira. Mootummaa fi qooda fudhattoonni damichaa rakkoolee addaan ba'an furuu irratti xiyyeeffachuun humna guddaa biyyattiin jallisiif qabdu faayidaa dinagdeef oolchuu akka qaban ibsameera jechuun riipoortara keenya Saxxoota Shoomaatu gabaase. waltajjiin tumsa chaayinaa miidiyaa Itoophiyaa fi chaayinaa gidduutti xiyyeeffate yuunivarsiitii Finfinneetti taa'ameera. waltajjicha irratti ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasee Tulluu fi ministeerri bulchiinsa raadiyoo fi televezyiinii chaayinaa Sao Zhumin akkasumas qondaaltonni olaanoon mootummaa kanneen biroo argamaniiru. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Laggasaa Tulluu tumsa miidiyaa gara leenjiitti guddisuudhaan ogeeyyota miidiyaa naamusaa fi dandeettii olaanaa qaban horachuuf waliin hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaa fi chaayinaan biyyoota aadaa fi seenaa dilbii qaban ta'uu eeruudhaan seeneffamuu kana ijaaruu keessatti gaheen miidiyaa fi ogeeyyota miidiyaa daran murteessaa ta'uunis waltajjii kanarratti ka'eera. Sadarkaa hoogganaa itti aanaatti hoogganaan damee televezyiinii koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa Zalaalam Indaashaw gama isaaniin hariiroonni biyyoota lamaanii caalaatti cimsuu keessatti miidiyaan qooda guddaa qabaachuu eeraniiru. Gama kanaan koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa qooda isaa haalaan baachaa jiraachuus himaniiru. Hojiileen gara fuulduraatti waloodhaan hojjetamanis ciminaan kan itti fufsiifaman ta'uunis ibsameera. Naannoo Amaaraatti koomishiniin haaromsa biyyaalessaa hidhattoota duraanii deebisee dhaabuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa haala hidhattoonni duraanii naannoo Amaaraa keessa socho'aa turan jireenya idileetti deebisuun danda'amu irratti hooggantoota damichaa wajjin mari'ateera. Marichaan hidhattoonni duraanii jireenya nagaa fi idileetti akka deebi'an haaldureewwan garaagaraa raawwatamaa jiraachuun ibsameera. Maricha irratti kan hirmaatan pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadee qaamoleen hidhannoodhaan socho'aa turanii fi waamicha nageenyaa fudhatan gara jireenya idileetti deebisuun hirmaannaa qaamolee hedduu akka barbaadu himani. Hidhattoonni yeroo ammaas naannicha keessa socho'uun jireenya lammiilee fi sochii dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa uuman gara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'an waamicha dhiyeessanii jiru. Hidhattoota dursanii waamicha nageenyaa fudhatan ammoo mootummaan naannichaa koomishinii haaromsa biyyaalessaa wajjin ta'uudhaan jireenya idileetti akka deebi'an gochuun deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisaa jedhaniiru. Yeroo ammaas hidhattoonni gurmaa'insoota garaagaraa keessa turan waliigaltee nageenyaa mallatteessuu eeruudhaan yeroo itti aanutti leenjii haaromsaa kan fudhatan ta'uun isaa himameera. Koomishinarri koomishinii haaromsa biyyaalessaa Tamasgan Xilaa'uun hidhattoota naannolee hunda keessa turan gara nagaatti deebisuun hojii leenjii haaromsaa kennuu hidhannoo hiikkachiisuu fi jireenya idileetti akka deebi'an gochuu hojjetamuu eeraniiru. Hojiin kun cimee kan itti fufu ta'us hubachiisaniiru. Dhaabbileen arjoomota idilaa addunyaas hojii kana tumsaa jiraachuu himaniiru. Hooggantoonni dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa bahaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa daawwatanii. Hooggantoonni damee nageenyaa kunneen Finfinneetti yaa'ii nageenyaaf tasgabbii Afrikaa erga gaggeessanii booddee hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa daawwataniiru. Hidha haaromsa Itoophiyaa irra darbee Afrikaafis fakkeenya guddaa ta'uu hooggantoonni damee nageenyaa kunneen kan daawwatan ta'uu himaniiru. Yuunivarsiitii Jubaatti Piroofeesarri dhaabbata qorannoo nageenyaa fi misoomaa Teertoongik Maajook hidhi haaromsaa Itoophiyaa walitti hidhamiinsa misoomaa biyyoota Afrikaa bahaaf agarsiistuu ta'uu dubbataniiru. Piroojeektichi Afrikaanota hundaa kan boonsu ta'us ibsaniiru. Daawwattoota ETV Afaan Oromoo irraa kallattiidhaan simbiragaa kan jiru odeeffannoowwan bifa biyyaa daawwachuu irratti argamtu. Kallattiiwwan tamsaasa keenyaa karaa Feesbuukii, Telegiraamii akkasumas karaa filannoowwan istiriimii kanneen birootiin tamsaasa keenya hordofuu kan dandeessan ta'uu isinitti himuu barbaanna. Gara odeeffannoo biyya alaatii arganneetti yeroo ceenu Ameerikaa fi Kaatar gidduutti walta'iinsa dinagdee
doolaara tiriliyoona 1 fi biiliyoona 200 mallatteeffameera. Walta'iinsi dinagdee kun seenaa hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii keessatti isa olaanaadhas jedhameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa biyyattiitti taasisaniin walta'iinsi doolaara tiriliyoona 1 fi biiliyoona 200 kun akka mallatteeffamee himameera. Bu'uura waliigaltee walta'iinsa dinagdee daldalaa fi investimentii kanaan Qatar xiyyaarota 200 kaampaanii oomisha xiyyaara Ameerikaa kan ta'e Boeing irraa akka bittus ibsameera. Kunis seenaa kaampaanii Boeing keessatti waliigaltee daldalaa olaanaa ta'uun isaas eerameera. Waliigaltee walta'iinsa dinagdee biyyoota lamaanii boqonnaa haaraatti akka ceesisee ibsame kana pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Emireet Qatar Sheek Tamim bin Hamid Al Thani mallatteessaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp turtii Qaataritti taasisan qubsuma loltummaa Ameerikaa biyyattiitti argamus dhaquun loltoota biyyattiif ergaa dabarsaniiru. Daawwannaan Qaataritti taasisan daran milkaa'aa akka tures himaniiru. Daawwannichas xumuruun gara gamtaa Emireetota Arabaatti balali'uun magaalaa Abu Dhaabii gahuu isaanii FB'tu gabaase. Oduu biyya alaatti keessaa qabanne kan biraatiin Israa'el haleellaa cimaa kaleessa galgala kibba Gaazaatti raawwatteen yoo xiqqaate lammiileen 100 ajjeefamaniiru. Haleellichaan caalmaadhaan kan ajjeefamanii fi miidhaman dubartootaa fi daa'imman ta'uun isaanii gabaafamaa jira. Keessattuu haleellaa kutaa Gaazaa Khan Yunus jedhamutti raawwatameen manneen jireenyaa irratti xiyyeeffate ta'uun eeramee jira. Misoomaalee bu'uuraa manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaas haleellichaan miidhamuun isaanii ibsameera. Haleellaa qilleensarraa raawwatamaa jiruun dabalatatti humni lafoo haleellaa Gaazaatti raawwatu akka cimses himameera. Mootummaan Israa'el ulaawwan gargaarsaa namoomaas cufuu isaatiin jiraattonni Gaazaa hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamuu isaaniis dhaabbileen arjoomtotaa ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa biyyoota galoo galaana Arabaatti taasisaa jiraniin rakkinichaaf fala waaraa kaa'uun waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka mallatteeffamu gahee dhiibbaa akka taasisan dureewwan naannichaan gaafatamuu isaanii Aljeeziraan gabaaseera. Jilli mootummaa Yuukireen pireezidaantii biyyattii Vladimir Zelenskiitiin durfamee marii nageenyaa Raashiyaa wajjin taasifamuuf Turkiyyee dhaqaniiru. Mariin fuullee har'a galgala Turkiyyee magaalaa Istaanbulitti kan taa'amu ta'a. Marichaafis jilli mootummaa Yuukireen pireezidaantii biyyattii Vladimir Zelenskiin durfamu Istaanbul gaheera. Jilichi pireezidaantii Turkiyyee Rasiip Tayyip Erdoganiin simatameera. Haa ta'u malee pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin maricha raafuun hooggantoota garaagaraa Istaanbulitti erganiiru. Hooggantoonni marii kanaan mootummaa Raashiyaa akka bakka bu'an ergaman gorsa pireezidaantii Vladimir Puutiin kan ta'an Vladimir Medinsky ittaanaa ministeera ittisa biyyattii fi ittaanaa ministeera dhimma alaa ta'uun isaanii simameera. Mootummaan Raashiyaa hooggansa giddu galeessaa erguu isaatti gadduu pireezidaantiin Yuukireen Vladimir Zelenskii himaniiru. Gochi kun biyyattii nageenyaaf fedhii akka hin qabne agarsiistudha jechuun mootummaa Raashiyaa qeeqaniiru. Dubbii pireezidaantii Yuukireen kan ilaalchisuudhaan mootummaan Raashiyaa ibsa baaseen hooggansi mootummaa biyyattii Istaanbulitti ergame murtoo kamiifiyyuu ga'umsa akka qabu hubachiiseera. Yaadni mootummaa Yuukireenis baacoo fi yaada mo'atamtootaati jechuudhaan fudhatama dhabsiisaniiru. Kun osoo kanaan jiru yaa'iin gurmuu waraana waadaa Atlaantik kaabaa Istaanbulitti taa'ameera. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Awurooppaa yaa'icha irratti hirmaatan Raashiyaan marii nageenyaa Istaanbulitti qophaa'eef hooggansa olaanaa erguu dhaabuu ishee qeeqaniiru. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa sa'aatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama.
daawwattoota TV Afaan Oromoo filattanii waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Aadaa fi aartii irra geenyee jirra. Aadaa fi aartii keenyaan immoo dhimmoota aadaa fi aartii uummata Oromoo akkasumas aadaa fi aartii uummata biyyatti kan ittiin ilaallee simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Ammaaf garuu aadaa fi aartii keenya guyyaa har'aatiin asaantii gara Booranaatti maluudhaan galma guddaa Booranaa ijaaramaa jiru irratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Egaa gara Booranaatti mallaa Boorana gaafa dhaqnu Booranatti galmi aadaa aartii naannoo sana yookaan kan aadaa Booranaa ijaarameetii kan jiru dhimma kanarratti quba qabdaa laata qaata jalqabee natti fakkaata hawaasni illee komii irratti kaasaa kan turedha ijaarsichi. Harkifannaa isaatiin komiin kaasaa jira hundaafuu karaa kamiin ilaalla kan jedhu kan achi keessatti ilaallu ta'a. Piroojektota gurguddoo godina Booranaatti hojjetamaa jiran keessaa inni tokko ijaarsa giddugala aadaa Booranaati. Egaa giddugalichi magaalaa Yaaballoo bakka kuphii Corraa jedhamutti ijaaramaati kan inni jiru. Galmi aadaa Booranaa ijaarsi isaa ariifataa jiru kun bajata birrii biiliyoona walakkaadhaan ijaaramaa jira jedhamaa jira. Ijaarsi isaas bara 2014 kan eegalame yoo ta'u galmichi galii gurgurtaa kitaaba ida'amu ministeera muummeen barreeffame irraa argamuun kan ijaaramaa jirudha. Ijaarsichaaf ammoo dhagaa bu'uuraa kan ka'an ammoo giifti duree Zinaash Taayyaachoo ta'uun isaanii ni eerama. Ijaarsi galmichaas yeroo ammaa gara dhibbeentaa 96 irratti qaqqabeera akka ta'edha kan eegamu. Egaa olaanaa kanaan wal qabatee Saxxoota Shoomaa garasitti imaleera natti fakkaata. Eeyyeen Saxxoota Shoomaa ijaarsi galma aadaa Booranaa gaaffii waggoota hedduu booda deebii argate ta'uu isaatiin jiraattonni godinichaa maal jedhanii kan jedhu of keessatti qabatee jira. Akkasumas ijaarsi galmicha aadaa Booranaa caalmaatti kunuunsuudhaan dhaloota taanuuf immoo abdii kan kennu akka ta'edha. Hubannoon hawaasa naannoo suni kan inni agarsiisu waan inni qiqindeessi daawwannee walitti deebinu. Gaaffii fi fedhiin hawaasti misoomaaf qabu yeroo gara yerootti dabalaat jira. Jiraattonni godina Booranaas gaaffilee garaagaraa yeroo dheeraaf gaafachaa turan keessaa gaaffiin ijaarsa giddugala aadaa Booranaa dargaggeessi manguddoonni fi kutaaleen hawaasaa hedduu itti hidhamaa turan deebii argachuu isaatti gammaduu dubbataniiru. Tokko galma aadaa kan makee jiru kana. Amma manni nu ilaaluu jiru kun galma abbaa gadaa kan kubii cirraati. Yoo kan laalan kunuu waan qal'aalee akka waan xiqqoon isa akka Booranaatti waan guddoon nu deebi. Akkaatum gaaffii uummataatiin akkaatum gaaffii kennaatiin yeroo dheeraa itti gaafataa turre akkasumaanii deebiin itti nuu kennamee hojiin sunam laf qabatee qabatamaanii godina Booranaa keessaa mul'atu jechuudha. Itti gaafatamaan ijaarsa piroojeektii giddugala aadaa Booranaa dheeressaa simee piroojeektichi waggootaaf lafarraa harkifachaa dhufe yeroo ammaa ariitiin xumuramaa jiraachuu himaniiru. Ariitiidhaan hojjetamaa jira. Kanaaf guyyaa tokkollee sanbata qadaamee otoo hin boqotiin guyyaa cufa hojjechaa jirra. Piroojeektiin kun amma parsentii 88 irra jira. 88 jechuun feezii lama qaba. Feezii tokkoffaan parsentii 88 irra jira. Feezii lammaffaa immoo hojii eegalleerra jechuudha. Kanaaf baajanni feezii tokkoffaa gara miiliyoona 398ti. Feeziin lammaffaa immoo babal'ina gaaffii uummataarraa kan ka'e mootummaan babal'inaa fi piroojeektii akka galmaa ibsaa daandii keessa wantoota kanaaf gara gimaash biiliyooniidhaan baajanni isaa qabamee hojii eegallee itti fufaa jirra jechuudha hojjechaa jira. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa Bariisoo Gannoo gaaffilee gurguddoo hawaasa godinichaan gaafatamaa turan deebii argachaa jiru jedhan. Galmi kun seenaa isaa keessatti muummee ministeeraatii fi kabajamtuu aadde Zinaash Taayyaachoo giiftii duree biyya kanaatiin jalqabame. Kan inni jalqabees kitaaba ida'amuurraan akka jalqabamu muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed kallattii kaa'e eegisan sababa walii galtee dhimmoota garaagaraatiif teeknikaalii dhimmoonni hiikkachuu qaban otoo hiikkatiin ture. Kanas ta'ee san mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffiin kun gaaffii hawaasaa waan ta'eef ofitti fudhatee qaama dhimmi ilaalu waliin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qaama dhimmi ilaalatu as ergee qorachiisee rakkoon kun dafee furachuu akka qabu tarkaanfii fudhateen bara kana jalqabee jira. Bara kana yoo jalqabe gara parsentii 86 jira. Already 2018 keessatti xumuramee hundisaa feeziin jalqabaa xumuramee jira. Katti aanulli xumuramee hojii akka kennu. Inni kun tarkaanfii guddaa gaaffii hawaasaa cimaa ture. Deebii guddaa tarkaanfii guddaa hawaasaa tarkaanfii guddaa mootummaan fudhate. Piroojeektoota itti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan yeroo jedhametti xumuruun hawaasa tajaajilamaa gochuun ammas dhimma ijoo xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuu qabu ta'uunis himameera.
Daawwattoota iyyaatu yeroo simbiraan geenyu irra geenye jirra. Iyyaatuudhaan ammoo dhimmoonni xiyyeeffannoo hordoftoota miidiyaa hawaasaa argatan keessattuu dhimmoonni adda ta'an maal fa'a kan jedhu ammoo iyyaatu keenyaan kan ilaallu ta'a. Dabareen iyyaatu har'aa ammoo Taammanaa Girmaati. Taammanaa baga nagaan dhufte jenna. Nunis daawwattoonni keenyas iyyaatuudhaan maal haa eegnu si eegaa jirra. Tole baga nu eegdanii akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaatu keenya irraatiin dhimmi jalqaba irratti ilaallu dhimma eebba albeematiin wal qabataa albamni artiist Qamar Yesuuf waxabajjii 15 hoteela Skylight'tti kan eebbifamu ta'uudha kan ibsame. Guyyaa irraa kan koreen sagantaa eebba albeema kanaatis miidiyaadhaaf ibsa kenneeti kan inni jiru. Sagantaa eebba albeemaa inni kun artistootni namoonni beekamoon akkasumas immoo jaalattoonni hedduun saganticha irratti argamaniiti kan isaan jiranii. Egaa albamni kun sirboota 14 kan of keessaa qabu yoo ta'u hojjetamaa xumuramuudhaafis waggoota lama akka itti fudhatameedha ibsa miidiyaadhaaf kenname kanaan kan ibsame. Albamni kun mata duree Galaanoo jedhuun hojjetamuun isaas eerameeti kan jiru. Egaa weellisaan kun yookiin immoo artiist Qamar Yesuuf hanga ammaatti albama 7 fi sirboota qeenxee 50 ol hojjechuudhaan hawaasa biratti fudhatama argachuun isaanii beekama. Keessumattuu sirboota aadaatii fi sirboota ammayyaa hojjechuudhaan hawaasa biratti hedduu kan jaalatame ta'uun isaanii beekama. Artistoonni akka Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafarii fi isaan biroos egaa akkasumas immoo kabaja isaaf qaban karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsaati kan isaan oolanii namoonni hedduus kana wal harkaa fuudhanii gammachuu isaanii waliif qoodati kan jiran jechuudha. Artiist Qamar Yesuuf waggoota 50 oliif aadaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo gama aartiitiin addunyaatti beeksisuu keessatti qooda guddaa akka baate ni beekama. Artiistiin kun egaa albeemni inni kun albeema ammaa kanaan isa dhumaa akka ta'es egaa ibsameeti kan jiru jechuudha. Dhimmi iyyaatu keenya inni jalqabaa kana fakkaatu gara iyyaatu keenya isa lammaffaatti yoo darbu egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana egaa namoonni sababa adda addaatiin of ajjeesuudhaaf yookaan immoo yaalii of ajjeechaaf irratti raawwachuun isaanii ni beekama. Keessumattuu immoo karaa miidiyaa hawaasummaatiin gocha kana ibsu yookaan immoo yaada kana akka qaban ibsaati kan isaan jiranii. Kanumarraa ka'uudhaan immoo namoonni hedduu birmachuudhaan yookaan immoo namoota kana du'arraa baraaruudhaaf yaalii godhaniin namoonni kunneen du'arraa baraaramaa akka turan ni beekama. Kanneen immoo du'aaf saaxilamuun isaanis ni beekama jechaadha. Haaluma kanaan wal qabatee egaa guyyoota darban keessaa ogeessi kaameraa fi faarfataan Caalaa Margaa jedhamu miidiyaa hawaasaa irratti gocha kana ofirratti raawwachuudhaaf yookiin immoo yaalii ajjechaa ofirratti raawwachuudhaaf miidiyaa hawaasaa irratti barreessuu isaatiin namoonni birmatanii fi du'arraa isa baraaruuf danda'aniiti kan isaan jiranii. Egaa dargaggeessi kun bosona seenee yaalii ajjechaa ofirratti raawwachuudhaaf namoonni wayita dhagaan yookiin immoo barreessee gadhiisuu isaatiin waan arganiif birmatanii du'arraa isa baraaruuf danda'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa namoonni guyyaa har'aa immoo baga si baase yookaan immoo baga du'arraa hafte jechuudhaan gammachuu isaanii qoodati kan isaan jiran jechuudha. Namoonni egaa sababa adda addaatiin du'aaf aarii keessa galuu danda'u. Garuu gocha akkasii kan ofirratti raawwachuun sirrii akka hin taane namoonni hedduu waliif qoodati kan isaan jiranii. Egaa nutis akka dhaamsatti kan dabarsinu maali namoonni sababa adda addaatiin aarii keessa galan aarii yerootiif jedhanii gocha akkasii kan ofirratti raawwachuun sirrii akka hin taane fi namoonni gocha miira akkanaa kana wayita namoota irratti arganis immoo birmatanii namoota akkasii kana baraaruun barbaachisaa akka ta'edha. Egaa nutis gama kanaan dabarsuuf kan barbaannu jechuudha. Gara iyyaatu keenya isa dhumaatti yoo dabarru tiiktookarri beekamtuun tamsaasa kallattii tiiktookaraan osoo tamsaasaa jirtu rasaasa rukutamtee of ajjeesuu isheeti kan mul'isu odeeffannoon kun maddeen alaatii irraa. Shamarreen Meeksikoo umriin ishee waggaa 23 taate kun miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuudhaan ni beekamti. Beeksisa adda addaas ni hojjetti. Tiiktook irratti baay'ee beekamti jechuudha. Yaalii osoo tamsaasa kallattiitiin tamsaasaa jirtu rasaasan rukutamtee ajjeefamuu isheeti. Egaa maqaan ishee Vaaleriyaa Maarkees jedhamuun beekamti. Kanaanis yaalii rasaasa rukutamtee ajjeefamuu isheeti egaa kan ibsame jechuudha. Sababni du'a ishee maal akka ta'e hanga ammaatti kan hin beekamne yoo ta'u qorannoon irratti gaggeeffamaa akka jirudha. Egaa akka waliigalaatti miidiyaa hawaasaa irratti dhimmoonni har'a bal'inaan biyya keessaa fi biyya alaatti bal'inaan miidiyaa hawaasaatiin qoodamaa jiran isaan kana fakkaatu. Hayyee guddaa galatoomi Taammane egaa odeeffannoowwan bal'aa nu biraan geessee jirta baay'ee isaa nu qooddee jirta keessumaayyuu namoonni
abdii kutannoo keessa seenuu danda'u saboota garaagaraatiin jireenyi nama mijachuu dhiisuu danda'a. Keessumaayyuu bartee ta'aa dhufeera miti amma namoonni dhimmoonni akkasii baay'ee dabalaa poosti godhanii daqiiqaa muraasa booda nama suni du'eeradhanii yeroo kotte wal harkaa fuudhanii deemanii garuu kana caalaa namni akkaataatti walitti dhiyaachuu danda'uun wal gargaaruu waliif dhaabachuu yeroo namni sun du'e qofa fiigoo osoo hin taane darbee immoo rakkoo yeroo himattu furmaata rakkoo sanaaf mijeessuudha malee eega namni du'ee booddee silas katii mala abbaan himatu malee ollaan namaan birmatu akkuma jedhan sanitti birmannaa namootaa yoo barbaanne dursinee rakkoo keenya himachuun sun baratamutu irra jiraata hundaafuu odeeffannoo barsaa ta'edha kanatti nuuf qooddee galatoomi taa'amne. Tolee galatooma yeroo gaarii. daawwattoota keenya ammoo itti aansuudhaan yeroo biizinasii fi ispoortii bifa biyyaa wal duraa duubaan isin bira gahanidha hordofnee walitti deebina. cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Ispoonsarri keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaa galgala kanaa baankii Awaash galateeffachaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo odeeffannoo biizinasii odeeffannoo bifa biyyaarraa oduu biizinasii bal'inaan qabanne isinitti himaa anuu Sanii Amaaraati isinis turtii keessan nu waliin taasisa. Liqii mootummaan bara kanaa baankii biyyaalessaarraa liqeeffatu gara zeerootti gadi bu'uu baankichi beeksise. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratuun haasawaa fooramii faayinaansii Itoophiyaa irratti taasisaniin dameen faayinaansii biyyattii qaala'insa jireenyaa hanqina sharafa alaa fi rakkoolee biroon qormaataaf saaxilame akka tures yaadachiisaniiru. Rakkoolee kanneen furuuf Itoophiyaan gara fooyya'insa dinagdee gorootti seenus dubbataniiru. Fooyya'insi kunis hammatummaa fi dorgomtummaa damee faayinaansii guddisuu hanqina sharafa alaa furuu daldala alergii fi investimentii alaa hawwachuu fi qaala'insa jireenyaa to'achuu irratti kaayyeffachuu eeraniiru. Tattaaffiiwwan mul'ata fooyya'insa dinagdee goroo dhugoomsuuf taasifamaniin hanqinni sharafa alaa furamuu fi dameen faayinaansii hirmaachisaan dhugoomuu ibsaniiru. Fooyya'insi dinagdee goroo damee faayinaansii biyyattii dorgomaa gabaa irratti kan xiyyeeffatu damee dhuunfaa kan giddu galeeffate dijitaalawaa fi nageenyummaan isaa kan eegame taasifamuus eeraniiru. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Itiyoo Teleekoom waliin ta'uudhaan tajaajila geejjibaa uummataaf sirna dijitaalaa dhiyeessaa boba'aa qindaa'aa ifoomse. Dhaabbileen lamaan tajaajila geejjibaa qaxxaamuraa biyyaaf sirna tajaajila dhiyeessaa boba'aa qindaa'aa fi sirna bulchiinsaa adabbii
taarifaa waliin wal ta'ee ifoomsaniiru. Filmaatiiwwan dijitaalaa kunneen adeemsa tajaajila dhiyeessaa boba'aa ammayyeessuu fi odeeffannoo gurgurtaa akkasumas bittaa boba'aa sirrii ta'e yeroon argachuuf kan dandeessisu akka ta'es ibsameera. Maamiltoonni dhaabbilee faayinaansii garaagaraa keessatti filannoowwan argachuu akka danda'an adeemsi sirna bulchiinsaa adabbii tiraafikaa iftoominaa akka qabaatu taasisuu fi akkasumas dhammaatii tajaajilamtoota hir'isuu keessatti shoora olaanaa akka bahatus ibsameera. Sirnichi dandeettii qindoominaan hojjechuu guddisuun carraa hojii uumuu fi sirna dijitaalaa hammataa ta'e cimsuu keessatti gahee jabaa qabaachuus himameera. Turizimiin filmaataa tumsa idil addunyaa akka ta'u mootummaan hojjechaa akka jiru ministeerri turizimii Salaamaawwiit Kaasaa ibsan. Taateen Afrikaa Tiraavel Shoo miidiyaa Event jedhuun qophaa'e kun turizimii Itoophiyaa beeksisuu Londanitti taa'ameera. Londanitti imbaasiin Itoophiyaa ministeerri turizimii fi waldaan idil addunyaa Afrikaan Tiraavel Koonnekt jedhamu sagantichaa waliin qopheessaniiru. Qabeenyi turizimii Itoophiyaan qabdu qophii kanaanis ni beeksifamu jedhameera. Ministeerri turizimii Salaamaawwiit Kaasaa ergaa fuula miidiyaa isaanii dabarsaniin bakkeewwan hambaa Itoophiyaa teessumni lafaa fi barsiifamoonni aadaa jireenya namootaa guyyaa guyyaan hariiroo kallattii kan qabanii fi misooma turizimii egereef isaan ijoo ta'uus ibsaniiru. Bakka butoonni Keeniyaa, Gaanaa, Ruwaandaa fi Afrikaa kibbaa qophicha irratti kan hirmaatan yoo ta'u, miiraa tumsaa riijiniitiin qabeenya turizimii Afrikaa addunyaaf agarsiisuuf waliin akka hojjetan ibsaniiru. Qabeenyi Itoophiyaan turizimii qabdu akka ibsan akkasumas seektarichi beeksisuuf akka hojjetanis dubbataniiru. daawwattoota odeeffannoon biizinasii bifa biyyaatiin qabanne kana gammaa turaniin daawwachuu keessaniif galatooma. Ammas qophiin odeeffannoon bifa biyyaa kan itti fufu ta'uu turtii keessan isaan waliin taasisa. maatiin itti beek hegeree jireenya ijoollee isaa har'a utubaa kan itti ifaajne akka bu'aa buusu buddeeni nu quubsu akka tolu hojiin keenya bu'aadhaan akka xumuramu jireenyi keenya borii akka miidhagu qusachuun har'a haa jalqabu. Hawaasi qusannaa adeeffate dhaloota ijaara biyyas ni guddisa borii rakkina irraa walaboome dhugoomsa kan carraaqqatan hojii uumu qabeenyaa horatu nama biraatiifis irkoo ta'u. Aadaa qusannaatiin suutuma suutaan gamoon maallaqaa ijaaramaa waluma harkaa fuudhaa addunyaan duroominaas daraara. Yeroon isaa amma qusannaa har'uma jalqabaa iccitii jireenya ittiin miidhagfattan ijoollee keessaniif barsiisaa. Irkoon qabeenyaa bara jabana keessanii qusattan dhalootaa dhalootatti akka ce'u har'uma murteessaa. Baankii Awaashitti qusachuu jalqabaa. Firiin qusannaa lafa gaarii irratti facaaftan boru lattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Ispoonsar odeeffannoo ispoortii keenya baankii Awaash galateeffachaa irra deebiitiin akka mooltan kabajamoo daawwattoota keenya odeeffannoowwan bal'inaan isin biraan geenyu kan ispoortii bifa biyyaarraa isin bira qaqqaburra geenyeeti kan jirru odeeffannoon ispoortii isin biraan gaa isii waliitiin turmaata kan taasisu ammoo Hani Mustafaan Olaati odeeffannoo ispoortii keenya jalqabaattiin darbam. Taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 30ffaan borraa kaasuutiin gara dorgommiitti ni deebi'amu. Xumura argachuudhaaf umriin taphoonni 5 qofti isa kana liigichi dursummaa Itoophiyaa itti fufeera. Fayyaraa Margaa ammoo dabalataa akka taanutti qindeesseera. Walmurkii Pirimeer Liigii Itoophiyaa baranaan hanga ammaatti kilaboonni hunduu taphoota 27 kan taphatan yoo ta'u sagantaa liigichaan immoo taphoonni torbee 29ffaa kaleessa xumuramaniiru. Kilaboonni hunduu tapha haftee 2 qabatanis liigichi bara kana akkuma bara darbee shaampiyoonaa haaraa nutti agarsiisuun waan xumuramu fakkaata. Torbeen 29ffaa liigichaa murkiiwwan 2 guyyaa kamisaa keessummeesseen yoo xumuramu taphoonni torbee 30ffaa immoo bururraa eegaluun itti fufanii taphatamu. Torbee 29ffaa liigichaan qabxii waan hin eeggamne kan galmaa yoo ta'u dursaan liigichaa Itiyoo Inshuraansii
gaafa kibxataa tapha murteessaa Faasil waliin taphachuun 2-0 injifatee dursummaa isaa cimsateera. Barana morkataa cimaa ta'uun liigicha kan eegalee fi shaampiyoonaa ta'uuf kan itti dhiyaate Itiyoo Inshuraansii tapha kanarraa qabxii 3 argachuu hordofee taphoota 27 taphateerraa qabxii 57 walitti qabachuun hordofaa isaa Buna Itoophiyaa qabxii 9 caaluun dursummaa isaa cimsateera. Waggoottan lamaan darban ga'umsa gaarii agarsiisaa kan ture Itiyoo Inshuraansii taphoota afanirraa qabxii muraasa walitti kan qabatu taanaan osoo taphoonni afanii shaampiyoona ta'uu isaa mirkaneeffata. Kilaboonni liigichaa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argaman Bunni Itoophiyaa Walaayittaa Diichaa 1-0 injifachuun qabxii 3 milkeessu. Baahir Daar garuu Maqalee Sabaa Indartaa waliin qixa ba'uun qabxii 2 dhabeera. Barana ga'umsa hangammaatti agarsiisaa jiruun hedduu qeeqamaa kan jiruu fi sodaa liigicharraa gadi bu'uu keessa kan gale kilabni Pireemiyer Liigii Itoophiyaa keessatti morkataa cimaa ture Adaamaan torbee kana milkaa'eera. Qidus Goorgis waliin kan taphate Adaamaan garaagarummaa galchii dhiphaa 1-0 injifachuun yeroo dheeraan booda qabxii guutuu 3 milkeesseera. Adaamaan tapha kanarraa qabxii 3 argatu jijjiirama sadarkaa inni argatee hin jiru. Adaamaan ammallee taphoota 27 irraa qabxii 26 qofa walitti qabachuun sadarkaadhuma duraan ture 16 irratti argama. Adaamaa kan dursan Dirree Dhawaa fi Maqalee Sabaa Indartaan torbee kana walitti dhufanii qabxii qooddachuun Adaamaaf oduu gaarii ta'us ammallee garaagarummaan isaanii fi Adaamaa gidduu jiru qabxii 4dha. Adaamaan bara dhufu liigicha keessa kan turuu barbaadu taanaan taphoota afan hundaa injifachaa deemuutu irraa eeggama. Kunuu kan danda'amu immoo kilaboonni isaa olii yoo qabxii gataa deeman qofaadha. Bari dorgommii kun baankii daldalaa fi waggoottan darban irra deddeebiin shaampiyoona ta'aa kan ture Qidus Goorgisiifis bara gaarii hin taane. Shaampiyoonaan bara darbee baankiin daldala Itoophiyaa taphoota 27 banaa taphateerraa argachuu kan danda'e qabxii 38 qofa yoo ta'u dursaa liigichaa Itiyoo Inshuraansirraa qabxii 19 fagaachuun sadarkaa salgaffaarra taa'eera. Qidus Goorgis gama isaatiin Itiyoo Inshuraansirraa qabxii 17 fagaachuun qabxii 40 sadarkaa 7ffaa qabateera. Taphoota liigichaa hangammaa taphatamaniin Maqalee Sabaa Indartaa, Adaamaa, Siwul Shiree fi Yuunivarsiitii Walwaaloo Addagiraat sadarkaa 15ffaa hanga 18ffaatti qabachuun sadarkaa gadii keessatti argamu. Liigichaan taphataan kilaba Hawaasaa Alii Suleemaan galchiiwwan 12 lakkoofsuun dursaa jira. Ahmed Hussein Arbaa Mincii fi Shimalis Baqqalaa Machaalirraa galchii wal fakkaataa 11 sadarkaa lammaffaa qabatan. Muhammad Abarraa Itiyoo Inshuraansirraa, Antenet Tafarraa Buna Itoophiyaa fi Geetaanee Kabbadaa Faasilirraa galchii wal fakkaataa 10 taphattoota lakkoofsuun dursaa jiranidha. Torbeen 30ffaa wal morkii Pireemiyer Liigii Itoophiyaa morkiiwwan lama boru keessummeessu yoo eegalu Burwaareen booda saa 9 irraa eegaluun Bunni Sidaamaa Walaayittaa Diichaa waliin galgala saa 12 irraa eegaluun immoo Hawaasaan Qidus Goorgis waliin kan morkatan ta'a. Waancaa Kooppaa Itaaliyaatiin Booloonyaan Eessi Miilaan injifachuun waancicha injifateem. Turmaata waggaa 51 booda waancicha kan injifate Booloonyaan liigii Awurooppaa irratti bara dhufu kallattiin kan hirmaatu ni ta'a dabalata qabna. Kilaboota 44 gidduutti jalqabbii dorgommichaatti eegaluun wal dorgommii cimaa taasisaa kan ture waancaan Kooppaa Itaaliyaa shaampiyoonummaa Booloonyaatiin xumura argateera. Shaampiyoonaa Kooppaa Itaaliyaa bara 2003 Eessi Miilaan waliin kan taphate Booloonyaan goolii 1-0tiin injifateera. Isteediyeemii Istaadiyoo Olompikoo namoota 70,000 fi 634 qabatu irratti Inter Miilaan injifachuun tapha waancaaf kan qaqqabe Eessi Miilaan kan injifate kilabni Veesiniyoo Ichaaliniyoo waggaa 51 booda waancaa jalqabaa injifateera. Goolii takkitti shaampiyoonummaa Booloonyaa mirkaneessitees dargaggeessi ganni 25 lammiinsiyoos Yaanaasiinyi Naadiyoon daqiiqaa 53 irratti galcheera. Taphoota 36 seeraa Itaaliitiin taphateen qabxii 62 taphni lama osoo saafu sadarkaa 7ffaa kan qabate kilabni kaaba Xaaliyaan Booloonyaan waancaa Kooppaa Itaaliyaa argateen hirmaannaa liigii Awurooppaa bara 2026 mirkaneeffateera. Barri dorgommichaa eegaluun dura leenjisaa yeroo jalqabaaf kilabicha gara waltajjii Awurooppaatti ol guddisan Tiyaagoo Mootaa dabalatee taphattoota kanneen akka Zerkiisii fi Qaaliyaaforii kan nabe Booloonyaan waancaa Kooppaa Itaaliyaa bara 2008 kilaboonni 4 Juventus dabalatee Inter Miilaan, Naapoolii fi Laaziyoon wal harkaa fudhachaa turan gidduu galuutiin kilaba 5ffaa bara 2008 waancicha fudhate ta'eera. Turmaata waggaa 2 Fiorentinaa waliin dabarsaniin waltajjiiwwan garaagaraa sadiitiin waancaa qaqqabanis waancaa malee kan dabarsan Venesiniyoo Ichaaliniyoon ofii isaaniif leenjisummaatiin waancaa jalqabaa yoo argatan Booloonyaaf ammoo waancaa Kooppaa Itaaliyaa sadaffaa argamsiisaniiru. Magaalaa lammiileen biyyoota garaagaraa 150 ol keessa jiraatanii fi baay'ina namoota 400 ol qabdu Booloonyaa dheebuu waancaa waggaa 51 booda waancaa Kooppaa Itaaliyaan eeguu fi abdachuurraa gara gammachuu fi miira shaampiyoonummaa dhugaatti kan baasan ga'eessi ganna 47 kun waan nuuf malu arganneerra gammachuutti jirra jechuutiin taphichaan booda yaada kennanii dubbataniiru. Liverpool taphattoota 3 badhaasa taphataa waggaa cimaadhaaf filachiise. Waancaa Piriimiyer Liigii Ingilandi 20ffaa kan fudhate Liverpool taphataa sirreettisaa fi dursaa taphattoota garichaa Virgil van Dijk dabalatee Mo Salah fi Ryan Gravenberch badhaasichaaf filachiisuu BBC'n gabaaseera.
tapha Premier League hunda garicha dursuun kan taphate Virgil van Dijk taphataa lammii Neezerlaandii jalqabaa dursummaa taphattootaatiin shaampiyoonaa ta'e yoo ta'u lammii Neezerlaandii inni kan biraa immoo Ryan Gravenberch turmaata bara kanaatiin Arne Slot waliin taphateen tapha tokkorraa kan hafe taphoota hundaatiin taphachuu danda'eera. Waancaa Premier League lammaffaa Liverpool waliin kan argate Mo Salah immoo gooliiwwan 46 irratti hirmaannaa yoo taasisu gooliiwwan 28 immoo maqaa isaatiin galmeessifateera. Taphattoota Liverpooliin alatti Nottingham Forest, Morgan Gibbs White fi Chris Wood yoo filachiisu Arsenal Declan Rice badhaasichaatiif kaadhimamsiiseera. Alexander Iceland dabalatee ammoo Brian Mbeumo fi taphattoonni taphattoota badhaasichaaf Newcastle United fi Brentford irraa kaadhimaman ta'uu BBC'n gabaaseera. Badhaasa leenjisaa cimaa waggaatiin ammoo leenjisaa Wolves Victor Pereira dabalatee leenjisaa Liverpool Arne Slot kan Arsenal Mikel Arteta kan Newcastle United Eddie Howe kan Nottingham Forest Nuno Espirito Santo fi leenjisaan Brentford Thomas Frank badhaasa leenjisaa cimaa waggaadhaatiif leenjistoota kaadhimaman ta'uu BBC'n gabaasaatiin addeesseera. Xumura argachuudhaaf umriin taphoota lamaa qofti isa kanaafuu Laaligaan Ispeen shaampiyoonaa liigichaa har'anii mirkaneeffate jedhameera. Taphoota sadii kaleessa keessummeessee morkii torbee 36ffaa kan eegale liigichi kilaboota dirree isaaniitiin taphatan hunda milkeesseera. Tapha morkiin guddaan ittiin mul'ateetiin Maayorkaa kan keessummeesse Real Madrid xumura taphichaan goolii galcheen goolii 2-1tiin Maayorkaa injifateera. Tapha shaampiyoonummaan Baarseloonaa mirkaneessuudhaaf daqiiqaan tokko qofti itti hafeen kan injifate Real Madrid goolii lammaffaa taphichaattiin injifate Jaakob Roomaan irraa argateera. Taphoota afur har'a oolmaa irraatiin kan keessummeessu liigichi dursaa liigichaa Baarseloonaan Ispaanyool oliitiin ni taphachiisa. Garaagarummaa qabxii 5 Laaligaa Ispeen dursaa kan jiru Baarseloonaan tapha dirreen alaa kanaan kan injifate yookiin kan qabxii qooddate yoo ta'e shaampiyoonaa Laaligaa Ispeen bara kanaa ta'uu ifatti ni mirkaneeffata. Taphoota afran bara dorgommichaa Real Madrid oliitiin taphate hunda kan injifate kilabni Hansi Flick leenjoo Baarseloonaan waancaa Laaligaa Ispeen 28ffaa kilaba ni injifataadhaaf har'a eeggamu ta'eera. Taphoota kanneen biroo har'a taphatamaniitiin Atleetico di Madrid Osasuna waliin, Rayo Vallecanoon Real Betis waliin, Hetaafeen ammoo Atleetik kilaba waliin ni taphatu. Dhagaan kabajamoo daawwattoota keenyaa bifa biyyaarraa galgala kanaatiif odeeffannoon ispoortii bal'inaan qabannee isin biraan gahaa turre kanneen hangammaatti hordoftan ture. Gama kootiin xumureera bifti biyyaa hanga sa'a lamaatti itti fufaa isaa waliitiin turmaata gaarii. daawwattoota ammoo yerootti odeeffannoowwan raagaala qilleensaatiin wal qabatan sinitti nurra geenye jirra. Odeeffannoowwan har'aaf boru akkasumas iftaan haalli qilleensaa jiru maal fakkaata waan jedhu daawwannee walitti deebina.
Daawwattoota boqonnaa tokkoffaan bifa biyyaa gara xumuraarraa gaheeti kan jiru. Boqonnaa jalqabaa kana goolabuun dura garuu dhimma dhuka oduu har'aaf qabannee isin beeksisna olaanamee guyyaa har'aa egaa dhuka oduu qabanneeti kan jiru. Dhuka oduu keenyarraan immoo misooma bosonaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti kan xiyyeeffanne ta'a. Ayyan biyyattiin hojii misooma magariisaa keessumaayyuu ashara magariisaatiin wadi qabsiistee erga hojiitti galtee waggoonni arfan shanan tokko lakkaa'amaniiti kan isaan jariinsa kanaan immoo yeroo irraa gara yerootti uwwisni bosonaa parsantii xiqqaarra ture ammatti baay'inaan yookaan immoo saffisaan dabalaa dhufuusaa ragaaleen yeroo garaa garaatti kan kaasanidha. Nutis hojiilee misooma bosonaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa waggoota darbaniin jijjiiramoota dhufan har'a ajandaa ijoo keenya godhannee marsaa lammaffaa bifa biyyaa keenya keessatti kan ilaallu ta'a. Kana keessatti namni kamiyyuu gahee isaa baateera jennee yaadna kunuunsa bosonaa bosonni akka dabalu hammi uwwisa bosona biyyattii akka inni saffisaan dabalu taasisuu keessatti kanaafuu xiyyeeffannoo keenya guddaan isa kanarratti kan ta'u ta'a jechuudha. Egaa uwwisni bosonaa keessattuu kanneen 10 wayiin lakkaa'amaa turan amma yeroo ammaa mana 26 waan akkasii dhagaheerra kan jiru qorannoon yeroo darbe baasirratti jechuudha. Kanaan wal qabatee jijjiiramoota hammaa dhufan egaa keessattuu ashaaraan magariisaa immoo gumaachinni kana keessatti taphate olaanaadha. Jijjiiramoota akkuma tuukaastee waggoota 5-6 darban kana dhufanii fi fuuldurattuu wanti hojjetamu maalidha kan jedhu kallattii gara fuulduraa wajjiniin keessummaa irratti affeerrannee sadarkaa addunyaatti numaayyuu asaanti yeroo baay'ee bosonni qabeenya guddaadha. Isa akka nuti ammaa asitti lookaalii naannoo jiraannu keessatti naannoo baadiyyaatti fayyadamnu yookaan immoo magaalaatti carree maashinoota keessa galchinu qofa osoo hin taane dorgomaa ta'ee sadarkaa addunyaatti dorgomsiistee akka qabeenyaatti gurguratta. Sanarrayyuu immoo kan darbe jijjiirama qilleensaa to'achuurra darbee jechuudha. Sunirra kan darbe immoo kaarboonii bosona kanarraa walitti qabamu gara doolaaraatti jirte faayidaa guddaa kan argamsiisudha. Asuma biyya keenya keessatti iyyuu bakkeewwan hedduutti jalqabameera gurgurtaan kaarboonii bosonarraa argamu. Inni kun faayidaa bosonaati. Kanaafuu har'a keessattuu oolan waan tokko tuun kaasinatu darbuu baannee natti tola. Hojiiwwan hojjetamaniin akka tuun kaastee jijjiiramni qilleensaa qormaata addunyaa yeroo ammaa olaanaadhaan ta'aa jira. Keessattuu walga'iiwwan gurguddaa mariiwwan gurguddaa irratti taasifamaati jira. Furmaanni gama sanaan argamee hin jiru. Itoophiyaan garuu gama kanaan wanti isheen taphattee waan guddaadha. Mee akkuma biyyaattuu gama jijjiirama qilleensaan keessattuu qilleensa aaraa naannooma jirru kanarraa kaastee ilaaluu dandeessa. Hargansuu keenyallee kan sirreessa. Dhuguma akka biyyaatti immoo egaa kuni bal'inaan gaafa irratti hojjetamu bu'aa akkamiidha keessattuu addunyaaf illee haala fakkeenya ta'uun Itoophiyaan kan hojjechaa jirtu jechuumaaf. Eeyyani kanaafuu isa kanarratti xiyyeeffannee marsaa lammaffaadhaan keessummaas ni qabna waa'ee bosonaa irratti kan kaasnu. Isinis bosona naannoo keessanii hagam kunuunsaa jirtu akka kamirraa fayyadamaas jirtu kan jedhu kallattiiwwan tamsaasa keenyaa feesbuukii jalattis akkasumas kallattiiwwan .streamii keenyaatiin koomentii garaagaraa nu barreessuuti dandeessu. Marsaa lammaffaadhaan isaan kanaaf kanneen biroo qabannee dhiyaanna. Ammaaf garuu kan marsaa jalqabaa xumurree jirraa isaan ta'anii fi olaana yaaddessaa turtii muraasa booda walitti deebina. Hangas turtii gaarii. Borodan naga udum borana bula jivan naga gadan takura naga gadan taguyo naga gadan tunu borana naga bora kusi naga khusgose naga boran sab bogon chuma naga gadan mujin taroba naga bage robe ara dambala gulle no mirgete khole goto aku gudan naga nugu ana unta gubban beso na furbo tulu nam duri ta gama mulla dadcha gubban dar ar jalan ko sai ameta yara ne ja dir samuli kharamuli durta dureti tai ora bula debana hankel mad hanker gat ora bula debana Bobban naga, bobba ejale galchumi naga, dalalachi naga, dala hormi naga, alawari naga, horgosi naga, gusborana sab bogon naga, rabi naga, yai naga, husi naga, huchun naga, gadan taguyo naga yaat, gadan mujin taroba naga yaat, bukini robe targu, lelon gite tohole gut naga wakat nugu, harafulon naga, fulon nolle bulijuti naga, yabal garbi naga, garbi dala naga, garbi dacha naga, uman naga, umati naga, haumame garajir naga, hela fijir naga. Arir goro naga goro ya uba cuti naga. Ora bula ora naga ya angala dureti da duru warabul. Sambul harambul hartan te khair sabul. Gudan khara gut te barcuma gut wat arda gut. Deban or yibul.
Nagaa Tisaulee nagaa Ilma Gaatii nagaa Daalaachii nagaa Daalaa Qormii nagaa Liibaan Golbaatiitii nagaa Tulaa Sallaan nagaa Laduu Shanaan nagaa Yaa'ii nagaa Yuubii nagaa Kuusii nagaa Kuusi Goseen nagaa Gosi Boorana Sabboo Goone nagaa Waaqayyo Ilee Gurraatti Waaqu Gurraachi Sarri Gurraatti Ejjataa Maa Hotte Yamtuu Wante Yamtuu Jallaame Sinurraa Gorsi nagaa nu eebbifan kan nu qajeelchi har'an nu qajeelchi warraan nu qajeelchi Waaqayyo Waaqa nagaa nu guuti intala dureetti ta'i dur warraa bul kan keelma kan keerga dhaannoo ta'i aananii jaarcho gorsi ta'i wal jalaal duuballaati. Ora bula ora nagaan kala ngafaman dambulu bagai cuma deedan ora bula debana waga de ebnu ebban kan nu daga debanu nu ebban mat kan nu debas naga dis naga ya tu war naga to lano la naga ya tu war naga ya tu nagelle ya dis khene naga nu war khayot wa nu khayum sibokanu bus wa kayo ele gurati wa ku gurati refu manasi ebban ga disalle si ebban ne wa nu daga ora bula ora nagaan kala ngafaman dambula bagai cuma deeradda chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa sa'aatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii yaada uummataa dhimmoota seeraa ispoortii dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Akka eegaarreetti kun asitti bichaan dus. Magaalaan deemu qaamaa miti. Mataan immoo murmuree. Ibsaa irratti natti balaqqeessa. Dhagee qixxeedhaan gaafan gahu. Mataan nama digdama murtaa. Xumura irratti rurrukunnee kan kaan biraa jira. Gar tokkoon sirreeffadheen gar tokkoon iddoo sirreeffatiin mana barumsaan deemee. chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa sa'aatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii yaada uummataa dhimmoota seeraa ispoortii dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Akka eegaarreetti kun asitti bichaan dus. Magaalaan deemu qaamaa miti. Mataan immoo murmuree. Ibsaa irratti natti balaqqeessa. Dhagee qixxeedhaan gaafan gahu. Mataan nama digdama murtaa. Xumura irratti rurrukunnee kan kaan biraa jira.
gar tokkoon sirreeffadhee gar tokkoon kan sirreeffatiin nama dhabsaan deeme. Borodan naga udum borana bula jivan naga gadan takura naga gadan taguyo naga gadan tunu borana naga bora kusi naga khosu kose naga boran sab bogon chuma naga gadan mujin taroba naga wage robe aradan bala gulle nam mirgete khole goto aku gudan kun naga nugu ana unta gubban beso na furbo tulu nam duri ta gama mulla dadachra gubban dar ar jalan kosai ame ta yara ne ja dir sambuli kharamuli dur tai dureti tai ora bula debana han kelmad han kergat ora bula debana Bobban naga, bobba yale galchumi naga, dala rachi naga, dala hormi naga, dala wari naga, horgozi naga, gusborana sab bogon naga, rabi naga, yai naga, husi naga, huchun naga, gadan taguyo naga yaat, gadan mujin taroba naga yaat, kukini robe targu, lelon githe to hole gut naga wakat nugu, harafulon naga, fulon nole bulijuti naga, yabal garbi naga, garbi dala naga, garbi dacha naga, uman naga, umati naga, haumame garajir naga, hanahela fijir naga. Arir goro naga goro ya uba cuti naga ora bula ora naga ya angala dureti da duru warabul Sambul harambul hartan te khay sabul godant kharagu te barchuma gu watarda gu deban or yibul naga disawle naga lima gadi naga dala dachi naga dala khotmi naga liban golbadi de naga tula sallan naga la dusha naga ya naga yube naga kusi naga kusi ko se naga kusi borona sa bogo ne naga waka yo ile gurati waku kurai sarri gurati jata ma khotte amtu jalla mesunu ragor se naga no be fan kan no ka jelchi harran no ka jelchi warran no ka jelchi waka yo waka naga no guti intala dureti tay dur warabul khakel madu khakel gad anno tay anani jar chokor sai wal jalal uballat ora abula ora naga angala ngafaman dambulu bagai cuma dedat ora abula debana wa ke ebunu ebe fan kan uda gai debanu no debanu ebe mat kan debas naga dis naga ya to war naga to lano la naga ya no war naga ya no nagelle ya dis khene naga no war khayo to wa no khayo sibokanu bu so aka yo ele gurati wa ko gurra chrefu manase ebe fan ga disalle si ebe fan ne wa no uda gai ora abula ora naga angala ngafaman dambulu abo bagal cuma derada مرسا لمفا أوريفنو بفا بياتين ولتلبني جرى كبجمتوتا داوتو كينيا مرسا جل قباتين ساقود على مرة كاسني تمساسا كلتي تنس وجنين تورتاسني جرى أمس مرسا لمفا إيجلتي كنجرو أوريفنو ون مرسا لمفا كيني كيست موتا غرغرا كسمايو إما أدو كينيا كباني كسمس أوريفنو بيالاف بيا كيسا بلنا كباني استوديو ترغمني جرى كما جل قباس أنتي أساني في ولانا يادساس وجنين تورتي كن تاسسنوتا جل قبرت تجرو إجو ونساتي Fooyya'insi dinagdee goroo hojiirra oolee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa abdachiisaa galmeessuu pireezidaantii Taayyaa Asqasillaasee himu. Itoophiyaan misooma shaaraa magariisaatti fufsiisuu fi lafa manca'ee deebisanii dandamachiisuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jiraachuun ishee himame. Itoophiyaan carraa misooma jallisii guddaa qabaattus carraa guddaa kanatti sirnaan fayyadamaa akka hin jirre qorannoon Inistituutii Imaammataa ifoomse. Oduu ijoo biyya alaa keessaa qabanneen jilli mootummaa Yuukireen pireezidaantii biyyattii Vilaadimiir Zeleniskiitiin durfame marii nageenyaa Raashiyaa wajjin taasifamuuf Tarkiyyee dhaqe. Daawwattoota keenya egaa jalqaba irratti akkuma olaanaan isinitti himee irraa dhuka oduu qabna. Dhuka oduu keenyaan ammoo keessummaa affeerranneeti kan jiru. Keessummaan keenya Boonaa Yaaddessaa jedhamu hoogganaa daariktara
olaanaa hoogganaa itti aanaa daayirektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsaa naannoo Oromiyaati. Isaa wajjiniin booda irratti dhimma eegumsaa fi kunuunsaa bosonaa irratti kan waliin turtii taasisnu ta'a dhuka oduu keenya irratti jechuudha. Eeyyani amma kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoo gaggabaaboo sa'aatii kana dursuudhaan kallattiidhaan isin wajjiniin kan taasisnu ta'a. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa sa'aatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti of ilaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Bakka hundatti argamna sadarkaa addunyaalessaatti karaawwan toora feesbuukii keenyaa kanneen daawwattoota yookaan immoo foloowersii 500 fi 70 ol qabuun akkasumas karaa telegiraamii akkasumas immoo kallattiiwwan yuutuubii fi kanneen birootiin nu daawwachuu dandeessu kabajamtoota daawwattoota keenya dootu istiriimii filannoowwan garaagaraatiin kan argamnu ta'a gara odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii keenya ammaaf qabannetti kan ceenu ta'a. Fooyya'insi dinagdee goroo hojiirra oolee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa abdachiisaa galmeessuusaa pirezidaantiin Rippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee himani. Fooramiin Faayinaansii Itoophiyaa guyyaa har'aa Finfinneetti gaggeeffamuu eegaleera. Pireezidaanti Taayyaa Asqasillaaseen waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin fooyya'insi dinagdee goroo yeroo gabaabaa keessatti bu'aa jajjabeessaa galmeessuu dubbataniiru. Dameen faayinaansii biyyattii waggootaniif guddina barbaadamoo osoo hin galmeessin turuu yaadachiisuudhaan qormaatilee damicha mudatan furuun sirna hammaataa fi ammayyaa uumuudhaa fi fooyya'insa dinagdee goroo hojiirra ooluu isaas ibsaniiru. Yeroo taanuttis damee faayinaansii biyyattii gara dijitaalaatti ceessuudhaaf hojjetamuu akka qabus hubachiisani. Fooramiin kun rakkoolee damee faayinaansii hambisuuf gaaffii damee dhuunfaa gara waltajjiitti baasuu fi rakkoolee yaadota furmaataa walitti qabuuf faayidaa olaanaa qabaachuus ibsaniiru. Fooramicha irratti bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoon pireezidaantoonni baankotaa fi keessummoonni garaagaraa hirmaatanii jiru. Afayya'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo hooggantoota paarlaamaa Awurooppaa wajjiniin mari'ataniiru. Jilli pirezidaantii itti aanaa paarlaamaa Awurooppaa Yoonaas Omaarjiin durfamee Itoophiyaatti daawwannaa taasiseera. Daawwannaa kanaanis jilichi afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo wajjin mari'ateera. Mariin kunis dhimmoota diimokiraasii fi walta'iinsa Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa irratti kan xiyyeeffatedha. Afayya'iin mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa ijaarsa sirna diimokiraasii misoomaa fi nageenya irratti waliin hojjechuu cimsanii akka itti fufan dubbatani. Pireezidaantii itti aanaan paarlaamaa Awurooppaa Yoonaas Omaarjiin gama isaaniin gamtichi gama dippiloomaasii akkasumas nageenyaaf tasgabbii irratti Itoophiyaa wajjin walta'iinsaan hojjechuu itti fufaa jedhaniiru. Hojii nageenya waaressuu irrattis mootummaa Itoophiyaa kan tumsu ta'uu dubbachuu isaanii odeeffannoon mana marii bakka bu'oota uummataa irraa argame kan mul'isudha. Waltajjiin tumsaa miidiyaa Itoophiyaa fi Chaayinaa guddisuuf kaayeffatee magaalaa Finfinneetti taa'ame. Waltajjicha irratti ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu fi ministeerri bulchiinsa raadiyoo fi televezyiinii Chaayinaa Sao Ziyuumiin akkasumas qondaaltonni olaanoon mootummaa argamaniiru. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu tumsa miidiyaa gara leenjiitti guddisuudhaan ogeeyyota miidiyaa naamusaa fi dandeettii olaanaa qaban horachuudhaaf waliin hojjechuun murteessaa ta'uusaa dubbataniiru. Itoophiyaa fi Chaayinaan biyyoota aadaa fi seenaa dilbii qaban ta'uun seeneffamuu kana ijaaruu keessatti gaheen miidiyaa fi ogeeyyii miidiyaa daran murteessaa ta'uu dubbataniiru. Sadarkaa hoogganaa itti aanaa damee televezyiinii koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa kan ta'an Zalaalam Indaashaw gama isaaniitiin hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsuu keessatti miidiyaan qooda guddaa qabaachuu eerani. Gama kanaan koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa qooda isaa haalaan baachaa jiraachuu himaniiru. Kanneen gara fuulduraattis hariiroo ciminaan waliin hojjechuudhaaf kutannoo kan qaban ta'uu isaaniis hubachiisani.
Jilli hooggantuu raadiyoo fi TV biyyaalessaa Chaayinaa Sao Shumiin durfamu EBC daawwate. Daawwannaa kana booda hooggantuun miidiyaa biyyaalessaa Chaayinaa kun EBC'n chaanaalota hedduu qabaachuu himuudhaan EBC waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsanii. Bara dorgommii miidiyaa jiru kanatti EBC waliin gama teeknooloojii fi qabiyyeetiin waliin hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Hoogganaan waajjira hojii gaggeessaa EBC obbo Mulaaleny Mellasa gama isaaniitiin miidiyaa biyyaalessaa Chaayinaa waliin gama raadiyoo fi TVtiin akkasumas gama miidiyaa dijitaalaatiin waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu isaaniis himaniiru. Daawwattoota bifa biyyaan oduu gaggabaabaa simbiraan gahaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Naannoo Amaaraatti koomishiniin haaromsa biyyaalessaa hidhattoota duraanii deebisee dhaabuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa haala hidhattoota duraanii naannoo Amaaraa keessa socho'aa turan jireenya idileetti deebisuun danda'amu irratti hooggantoota naannichaa wajjin mari'ateera. Marichaan hidhattoonni duraanii jireenya nagaa fi idileetti akka deebi'an haaldureewwan garaagaraa raawwatamaa jiraachuun eerameera. Maricha irratti kan hirmaatan pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa qaamoleen hidhannoon socho'aa turanii fi waamicha nageenyaa fudhatan gara jireenya idileetti deebisuun hirmaannaa qaamolee hedduu akka barbaadu ibsani. Hidhattoonni yeroo ammaas naannicha keessa socho'uun jireenya lammiilee fi sochii dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa uumaa gara qabsoo karaa nagaatti dhiibbaa uuman karaa nagaan qabsoo gara nagaatti akka deebi'an waamicha dhiyeessaniiru. Hidhattoota dursanii waamicha nageenyaa fudhatan ammoo mootummaan naannichaa koomishinii haaromsa biyyaalessaa wajjin ta'uudhaan jireenya idileetti akka deebi'an gochuun deeggarsa barbaachisu hundanii taasisaa jedhaniiru. Yeroo ammaas hidhattoonni gurmaa'insoota garaagaraa keessa turan waliigaltee nageenyaa mallatteessuu eeruudhaan yeroo taanutti leenjii haaromsaa kan fudhatan ta'asii jedhameera. Koomishinarri koomishinii haaromsaa biyyaalessaa Tamasgan Xilawun hidhattoota naannolee hunda keessa turan gara nagaatti deebisuun hojiin leenjii haaromsaa kennu hidhannoo hiikkachiisuu fi jireenya idileetti akka deebi'an gochuu hojjetamuu eeraniiru. Hojiin kun cimee kan itti fufu ta'uu hubachiisaniiru. Dhaabbileen arjoomtoota idilaa addunyaas hojii kana tumsaa jiraachuu himaniiru. Daawwattoota itti fufnaa hooggantoonni dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa baay'ee haaromsa guddicha Itoophiyaa daawwatanii. Hooggantoonni damee nageenyaa kunneen Finfinneetti yaa'ii nageenyaaf tasgabbii Afrikaa erga geggeessanii booddee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa daawwataniiru. Hidhi haaromsaa kun Itoophiyaa irra darbee Afrikaafis fakkeenya guddaa ta'uu hooggantoonni damee nageenyaa kunneen himaniiru. Yuunivarsiitii Jubaatti Piroofeesarri dhaabbata qorannoo nageenyaa fi misoomaa Teer Toongik Maajook hidhi haaromsaa Itoophiyaa walitti hidhamiinsa misooma biyyoota Afrikaaf agarsiiftuu ta'uu dubbataniiru. Piroojeektichi Afrikaanota hunda kan boossu ta'us eeraniiru. Gareen dhaabbata saayinsii barnootaa fi daa'immanii yuuneskoon ministeera turizimii naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Silxeetti iddoowwan hawwata turizimii adda addaa daawwateera. Daawwannaa kanarratti ogeessonni qorannoo arkiyooloojii fi jiyooloojii akkasumas damee turizimii yuuneskoo biyyoota Afrikaa addaa fi naannolee fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa walitti dhufan argamaniiru. Daawwannaan kun ministeera turizimii fi dhaabbata barnoota saayinsii fi daa'immanii yuuneskoodhaan kan qophaa'e yoo ta'u guyyaa har'aas godina Silxee aanaa Silxii Bahaatti kan argamu haroon Silxii Abbayyaas daawwatameera. Daawwannicha irratti kan argaman ministeera deetaan ministeera turizimii Silashii Girmaa Itoophiyaan iddoowwan gahumsa turizimii hedduu qabaachuu himaniiru. Gahumsawwan turizimii kanaan dura bal'inaan irratti hojjetamaa tureen cinaattis ji'ooturizimii irratti xiyyeeffachuun faayidaa biyyattiin damicha irraa argachuu maltu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuun himameera. Godinichatti haroon dho'iinsa volkaanootiin uumame jedhamee tilmaamamu hara Shaayixaan jedhamu daawwatameera. Daawwannaan guyyaa lamaaf iddoowwan argama arkiyooloojii, jiyooloojii fi iddoowwan hawwata turizimii birootiin naannoo Oromiyaa fi giddugaleessa Itoophiyaatti geggeeffames xumurameera jechuun Muzayyin Maammaatu gabaase.
daawwattoota keenya TV afaan Oromoo kallattiidhaan nu daawwachuu irratti argamtuun filattanii waan nu daawwataniif galatoomaa isiniin jenna gara odeeffannoo biyya alaatti arganneetti ceena. Ameerikaa fi Kaatar gidduutti walta'iinsi dinagdee doolaara tiriliyoona 1 fi biiliyoona 200 mallatteeffame. Walta'iinsi dinagdee kun seenaa hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii keessatti isa olaanaa ta'uudhaanis galmaa'eera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa biyyattiitti taasisaniin walta'iinsi doolaara tiriliyoona 1 fi biiliyoona 200 kun akka mallatteeffame himameera. Bu'uuraalee waliigaltee walta'iinsa dinagdee daldalaa fi investimentii kanaan Qaataar xiyyaarota 200 kaampaanii oomisha xiyyaara Ameerikaa kan ta'e Boeing irraa akka bittu ibsameera. Kunis seenaa kaampaanii Boeing keessatti waliigaltee daldalaa olaanaa ta'uunsaa eerameera. Waliigaltee walta'iinsa dinagdee biyyoota lamaanii boqonnaa haaraatti akka ceesee ibsame kana pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Emir Qaataar Sheek Tamiim bin Ahmed Al Thani waliin mallatteessaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp turtii Kaataaritti taasisaniin qubsuma loltummaa Ameerikaa biyyattiitti argamus dhaquun loltoota biyyattiif ergaa dabarsaniiru. Daawwannaa Kaataaritti taasisaniin daran milkaa'aa akka tures himamee jira. Daawwannichas xumuruun gara gamtaa Emireetota Arabaa balali'uun magaalaa Abuu Dhaabii ga'uu isaanii AFPtu gabaase. እስራኤል ሀሌላ ጭማ ከሌስ ገልገለ ከበ ጋዛት ራወቴን ዮጥቃተ ለሚለን ድበተኮ አጀፈመኒም ሀሌልቻን ጫልማዳን ከነጀፈመኒ ፊ ሚዳመን ዱበርቶታ ፊ ዳይመን ተውንሳኒ ገባፈማ ጅራም keessattuu haleellaan kutaa gaazaa kahan Yunus jedhamutti raawwatame manneen jireenyaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun eerameera. Misoomaalee bu'uuraa manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaas haleellichaan miidhamuun isaanii ibsameera. Haleellaa qilleensa irraa raawwatamaa jiruun dabalatatti humni lafoo haleellaa gaazaatti raawwatu akka cimses himameera. Mootummaan Israa'el ulaawwan gargaarsa namoomaas cufuu isaatiin jiraattonni gaazaa hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamuu isaaniis dhaabbileen arjoomtotaa ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa biyyoota galoo galaana Arabaatti taasisaa jiraniin rakkinichaaf fala waaraa kaa'uun waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka mallatteeffamu gahee dhiibbaa akka taasisan dureewwan naannichaa gaafatamuu isaanii Aljazeeraan gabaaseera. odeeffannoo gaggabaaboo xumuraatiin jilli mootummaa Yuukireen pireezidaantii biyyattii Vladimir Zelenskiitiin dorfame marii nageenyaa Raashiyaa wajjin taasifamuuf Tarkiyyee dhaqaniiru. Mariin fuullee har'a galgala Turkiyyaa magaalaa Istaanbulitti kan ta'amu ta'a. Marichaafis jilli mootummaa Yuukireen pireezidaantii biyyattii Vladimir Zelenskiin dorfamu Istaanbul gaheera. Jilichi pireezidaantii Tarkiyyee Rasiib Tayyip Erdoganiin simatamee jira. Hooggantoonni marii kanaan mootummaa Raashiyaa akka bakka bu'an ergaman gorsa pireezidaantii Vladimir Putin kan ta'an Vladimir Medinskiy ittaanaa ministeera ittisa biyyattii fi ittaanaa ministeera dhimma alaa ta'uun isaanii simameera. Mootummaan Raashiyaa hooggansa giddugaleessaa erguu isaatti gadduu pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiin himaniiru. Gochi kun biyyattii nageenyaaf fedhii akka hin qabne agarsiistuudha jechuun mootummaa Raashiyaa qeeqaniiru. Dubbii pireezidaantii Yuukireen kana ilaalchisuudhaan mootummaan Raashiyaa ibsa baaseen hooggansi mootummaa biyyattii Istaanbulitti ergame murtoo kamiifiyyuu ga'umsa akka qabu hubachiiseera. Yaadni mootummaa Yuukireenis baacoo fi yaadamuu atamtootaati jechuudhaan fudhatama dhabsiiseera. Kun osoo kanaan jiru yaa'iin gurmuu waraana waadaa Atlaantik kaabaa neetoo Istaanbulitti taa'ameera. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Awurooppaa yaa'icha irratti hirmaatan Raashiyaan marii nageenyaa Istaanbulitti qophaa'eef hooggansa olaanaa erguu dhabuu ishii qeeqaniiru. daawwattoota guyyaa kamisaa galgala isaa 12 irraa kaasee kan isin bira gahaa jiru keessumaayyuu marsaa lammaffaa sa'aatii 1 irraa kaasee kallattiidhaan daawwachaa kan jirtan odeeffannoowwan bifa biyyaarraa isin bira gahan irratti argamtu amma gara odeeffannoo bal'inaan qabanne kan jalqabaatti isin ceesisna. Itoophiyaan carraa misooma jallisii guddaa qabaattus
carraa qabdu kanatti sirnaan akkam fayyadamne himameera. Piroojeektii jallisii gurguddoon bajata guddaadhaan hojjetamanis immoo hanga eegamu tajaajila gahaa kennaa akka hin jirres eerameera. Haga ammaattis misoomni jallisii Itoophiyaa dhibbeentaa 12 kan caallee ibsameetii jira. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo misooma jallisii irratti qorannoo qoratee qooda fudhattootaaf dhiyeessuun irratti mari'ateetii jira. Riipoortarri keenya Saxxoota Shumaa hordofeetii jira. Akka itti dhiyaata. Itoophiyaan biyya qabeenya bishaanii guddaa qabdu ta'uu ishee ragaa fi qorannoowwan garaagaraa ni agarsiisa. Qabeenya bishaanii qabdu kana qixaaf fayyadamnaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf kan dandeessuu fi diinagdee guddaa horachuu akka dandeessudha. Qorannoon Inistituutii Imaammata Itoophiyaa qorate kan agarsiisu. Haa ta'u malee akka qorannoo kanaatti misoomni jallisii hanga karoorfamee fi maallaqni guddaan itti dhangala'e akka irraa hin fayyadamnee fi dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadu akka ta'edha qorannichaan kan ibsame. Piroojektonni gurguddoon biyyattiin maallaqa guddaa itti baastee hanga irraa eegamu gadi oomishuun biyyattiin waan argachuu qabdu akka hin arganne taasiseera jedhan. በሀገር ደረጃ የመስኖ ልማት በስርጭት አኳያ ደህና ነው፣ ብዙም አይደለም። akka biyyaatti faca'insi jallisii gaariidha. dur lafa qotamu keessaa jallisii kan oolu harka 3 caalu ture. Amma garuu gara dhibbeentaa 12tti siqeera. Lakkoofsi kun dhaabbataa miti, ol ka'uu gadi buusuu danda'a. Rakkoo guddaan jiru investimentiin jallisii walakkaan yookaan homaa hin hojjenne hedduudha. Piroojektota kanatti qabeenyi guddaan dhangala'ee jira. Fakkeenyaaf warshaan sukkaaraa Tandaahoo, Goodee, Alweeroo erga ijaaramanii waggoota hedduu lakkoofsanii jiru. Haa ta'u hanga barbaadamu oomishaa hin jirani. Warshaaleen gurguddoon kanneen humna guutuun oomishaa waan hin jirreef waggaadhaan biyyattiin birrii biliyoona 43 ol dhabdi. Kana qofaa miti, carraa hojii meeshaa alaa galu kan biyya keessaan bakka buusuu yoo ilaalle sanaa oli kan baasaa jiru. Piroojektonni jallisii muraasni waan karoorfatan bifa fooyyee qabuun fayyadamaa jiraatanis faallaa kanaa piroojektonni jallisii gurguddoon hedduun humnaa gadi oomishaa jiraachuun ibsameera. Dhaabbileen piroojektonni guguddaan immoo egaa bu'aan qorannoo keenyaa akka agarsiisutti kan akka sukkaara Wanjii isaan 100% lafa tilmaaman 100% ittiin fayyadamaa jiru yeroo ammaa. Garuu immoo isaan akka kasam kan jennuun isaanis sukkaara warra oomishanidha. Isaan garuu harka xinnoo lafa harka xinnoo itti fayyadamaa jiru jechuudha. Sababa adda addaatiin bal'inaan rakkina mul'ataa jirudha akka biyyaatti. Naannolee hunduma keessatti rakkinni kun jira jechuudha. Rakkinni suphaa tokkoffaa ammaa inni faayinaansii dhimma kanaaf oolu, qarshii dhimma kanaaf oolu argachuu dhabu. Rakkoowwan gurguddoon piroojektota jallisii kan akka suphaa fi bulchiisa piroojektootaa hanqina faayinaansii, hanqinni hubannoo jiraachuu qorannoo kanaan kan ibsame yoo ta'u rakkoo kanaaf waan fala ta'e qorattoonni ibsaniiru. Qaamota dhimma kana geggeessan cimsuutu barbaachisa. Lammaffaa immoo amma irraa qabnee amma tokko bishaan fayyadamnu saniif yoo hin kaffalla ta'e inni sun suphaadhaaf ooluu danda'a, waan ittiin geggeessaniif ooluu danda'a. Maaliif waldoonni bishaanii yeroo baay'ee rakkina faayinaansii qabu, akka barbaadanitti suphaa hin geggeessanii kana faayinaansii akkasii kana isa kanaaf oolchuu danda'u jechuudha. Kan biraa maayinni yeroo hundumaa akkuma mootummaan amma geggeessaa jirutti fookasii barbaada jechuudha. Xiyyeeffannaa barbaada. Fakkeenyaaf inni akka suphaa xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadudha. Itoophiyaatti lafa qotamu keessaa harka 12 qofti akka jallisiin misoomu himameera. Qorannoon dhaabbatichi qorate kun galtee guddaa misooma jallisii irratti hojjetamuuf ta'uu akka danda'us abdatameera. Itti fufnee jirra. Olaanaa amma immoo yeroo dhuka oduu keenya wal qabatan irra geenyeeti kan jirru. Egaa dhimmi guyyaa har'aa immoo misooma bosonaa fi eegumsa isaa irratti kan xiyyeeffatedha. Oduu kana wal qabatee kunuunsa naannoo kunuunsa bosonaatiinis wal qabsiisnee waan baay'ee kaasna gara booda irratti dhimma biqiltuu dhaabuusiin kaasna. Dhimma bosonoota gurguddoo bal'aa ta'anii akka biyyaatti qabnus immoo kunuunsa eegumsaanii maal fakkaata waan jedhu bal'inaan hin kaasna. Oduun jalqabaa keenya garuu harka keerra jira. Tole gaataa fufnu Itoophiyaan misooma ashaaraa magariisaa itti fufsiisuun lafa manca'ee fi deebisanii dandamachiisuuf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa jiraachuun ni himama. Akka biyyaattis immoo ta'ee akka naannoo Oromiyaattis misooma ashaaraa magariisaa fi lafa manca'ee deebisanii dandamachiisuudhaaf seeraa fi tarsiimoo of danda'een akka hoogganamu hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseera.
hojiin misooma bosonaa fi kunuunsa naannoo sagantaa ashaaraa magariisaan wal simuun biyyattiitti jijjiirama qabatamaa galmeessisaa akka jirus eerameera. Riippoortara keenya Taaddasaa Tarrafaa waan qindeessee qaba. Itoophiyaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf qabeenya uumamaa ishee qabdu kunuunsuu erga eegaltee bubbultee jirti. Biyyattiin kanaan dura uwwisa bosonaa hanga 43 kan qabdu yoo taatu sababoota garaagaraatiin bosonni ciramee dhiibbaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamtee turtee jirti. Ciramuu bosonaa hordofee ammoo biyyeen dhiqamuudhaan gara gammoojjummaatti jijjiiramuun hongeetiifis saaxilamtee turtee jirti. Biyyattiin rakkoo kana qolachuudhaaf waggoottan 6 dura sagantaa ashaaraa magariisaatiin bara 2011 irraa eegaltee biqiltuu biliyoona 40 ol dhaabuus dandeessee jirti. Ashaaraa magariisaa fi lafa manca'e deebisanii dandamachiisuuf hojiin eegalame itti fufiinsa akka qabaatuuf bajata of danda'een akka hoogganamuuf naannoleen hundinuu hojiirraa oolchuudhaaf humna qaban adda baasanii hojjechuuf akka qophaa'an qooda fudhattoonni naannoo Oromiyaa dubbatanii jiru. Itti fufiinsa hojii ashaaraa magariisaa waggoottan 6 hojjechaa turree fi jiruuf jireenya uummata keenyaa kallattiidhaan jijjiiramuu fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaa addunyaa raasaa jiru kana qolachuudhaaf murtoo murtaa'e kun murtoo ajaa'ibaa fi biyyoota Afrikaa keessa jiraniifis murtoo fakkeenya ta'uu danda'udha. Sanarraa ka'uudhaan nuus akka naannoo keenyaatti hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turreef anniisaa dabalataa kanaaf maallaqa biiliyoonota hedduudhaan dhufu kana itti fayyadamuudhaaf hundaa ol naannoon keenya fakkeenyummaa gaariidhaan hojii hojjete qofaaf odoo hin ta'in waan amma arganne kana qixa barbaadamuun hoogganne hawaasni keenya akka irraa fayyadamuuf hin taasifama. Hawaasni keenya uwwisa bosonaa keenya 29 irraa jiru kana kara 40 sanaa ol deemuu keessatti roodmaappiin akka biyyaatti taa'e kun kan naannoo keenya kan akka biyyaatti taa'ee olittis waan ta'eef akka biyyaatti amma uwwisni bosonaa 23 irra jira kan naannoo keenya 29 irra jira. Waan hiikoo qabeessa ta'e ashaaraa dhalootatti aanuuf keenye hawaasni keenya kallattiidhaan akka irraa fayyadamuuf dokumentiin akka naannootti qophaa'e kun ka biyyaafaan ol simee yeroo gabaabaa keessatti kan hojiirra oolu ta'a. Bajata mootummaa federaalaa naannolee deeggartoota misoomaa biyya keessaa fi biyya alaatiin akka utubamu kan murtaa'e yommuu ta'u Itoophiyaan lafa manca'e hektaara miliyoona 55 keessaa kan ariitiidhaan dandamachuu qabu lafa hektaara miliyoona 11 akka ta'e misooma bosona Itoophiyaatti itti gaafatamaan tiraansfoormeeshinii damee bosonaa Dr. Mootummaa Toleeraa dubbatanii jiru. Lafa miidhame kana lafa bosonaas ta'e kan bosonaan ala jiru kan baay'ee miidhamee oomishtummaa isaa dhabaa deeme kana deebisee akka oomishtummaa isaa dabalu akka bosonaan uwwifamu taasisuun barbaachisaadha. Biyyi keenya imaammata baay'ee baastee hojjechaa jirti. Hojiin ashaaraa magariisummaatiillee yoo fudhattanii ilaaltan akkuma biyyaattu akkuma addunyaattu kan oomishtummaa biyya keenyaa dabaluu keessatti deebisanii bosoneessuu keessatti bosonni keenya akka eegamu taasisuu keessatti gahee guddaa kan taphatu mootummaan labsii kana baasee jira. Labsiin kun bajeta waggaadhaan ramadamu keessaa galii biyya keessattirraa gahee galii biyya keessattirraa persentii 5% haga 1tti waggaadhaan kan ramadu jechuudha. Kun labsii ta'ee bahee jira. Misoomni bosona Itoophiyaa ministeera qonnaa wajjin ta'uudhaan dokumentii kana qopheessaa turee jira. Sadarkaa adda addaatti ilaalamaa turee jira. Hayyeetti fufna daawwattoota bosonni Cillemoo Gaanjii godina Shawaa Lixaa aanaa dandeetti argamu dhiqama biyya hir'isuun cinaatti sirna koo naannichaatiif gahee olaanaa qaba jedhameera. Bosonicha gara paarkiitti guddisuun misooma turizimiitiif akka oolus hojjetamaa jiraachuusaa odeeffanneerra. Haa ta'u malee misoomaaleen bu'uuraa turizimii akka hin guutamneef himameeti kan jiru dhaabbanni kunuunsa bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa gama isaan hojiiwwan qorannoon deeggaramee hojjetamaa jiraachuu beeksiseeti kan jiru. Wasanii Amaara garasitti imalu waan qindeessite qabdi hordofnee walitti deebina. Itoophiyaan hojiiwwan rakkoo jijjiirama haala qilleensaan muudachaa jiru qolachuudhaan ofiishee irra darbee Afrikaa fi addunyaaf gumaacha olaanaa taasisaa jirti. Bu'aawwan kanaaf ammoo kunuunsi bosonaaf taasifamu iddoo olaanaa qabata. Godina Shawaa Lixaa aanaa dandeetti kan argamu bosonni Cillemoo Gaanjii dhiqama biyyee hambisuun cinaatti jijjiirama haala qilleensaaf bu'aa olaanaa gumaachaa jira. Jiraattonni aanichaas faayidaa bosonicharraa argatan tikfachuuf waldaadhaan ijaaramanii eegumsarra jiraachuu dubbatu. Bosona kana uummanni wal ijaaree dhaabee mirga isaa beekee mirga dirqama isaas beekee bosona kana eeggatee itti fayyadamaa jira. Kana waan ta'eefuu bosonni kun waan inni nu xaqqamaa jiru
karaa tokkoon qilleensa nu harkisaa karaa tokkoon rooba nu harkisaa. Bosonni Cillimoof Gaajii asumatti dhaladhee guddadhee bosona seena qabeessaa fi bosona beekamaa ta'uusaan beeka. Akkasumas bosonni kun abbootii keenyarraa dabaree nutti darbee jechuudha. Bosonni Cillimoof Gaajii waldaadhaan ijaaramee bakka duraan bakka 11 ture amma gara waldaa 9tiin kan bulaa jiru. Seeraan ala akka muramne kasalillee akka hin kasalamne gindillaan adda addaa xaawulaatti akka hin soqamne isa irraa eegaa jira. Cirameellee qonna babal'isuudhaan babal'iseellee akka hin gubanne bosona kana yaa hirkanii keessallee bakka bishaanillee nyaatullee hirkanii isaa hiine bosonni kun akka guddatee itti faayidaa irraa argan irratti ijaaramne yeroo gurguramellee bu'aa qulqulluu keessaa waldaan sun qooda qaba. Harka 10 keessaa harka 7 waldaa saniiti harki 3 mootummaanis keessaa qaba gandillee keessaa qaba jechuudha. Tasfaayee Baay'isaa abbaa adeemsa hojii eegumsaa fi kunuunsa bosonaa aanaa dandii yoo ta'an bosona Cillimoo gara madda turizimiitti jijjiiruuf hojiiwwan hafan jiraachuu dubbatu. Bosonota gara paarkiitti guddatan keessaa bosonni Cillimoo Gaajii isa tokkodha. Gara paarkiitti guddamee eegumsi isaas daran dabalee misoomni isaas daran dabalee hawwata turizimii akka ta'uuf illee rakkoo jijjiirama qilleensaa hir'isuudhaan maddiitti hawwata turizimii akka ta'uuf namoota naannoo jiraataniif illee madda galii akka ta'uu fi gara paarkiitti ol guddateera. Garuu hanqinni iddoo kana jiru hangammaatti sochiin gara kanaan jiru ammammaatti laafadha jechuudha. Hojii gaggeessaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa Araarsaa Raggaasaa hojiiwwan bosona Cillimoo irratti hojjetaman keessaa hojiin beekamtii kennuu isa duraati jedhu. Cillimoo dabalatee paarkota kaanis akka haaratti hundaa'an kana hojii dursaa goonee kan fudhanne maalla iddoowwan kun eegamuu qabu. Mancaatirraa tikfamuu qabu. Dhiibbaa adda addaa qubannaa fi qabannaa seeraan alaatiin irra gahaa jiru kanarraa tikfamuu qabu waan jedhu kanarratti xiyyeeffannaa kennee hojjetaa kan jiru jechuudha. Kanaaf karaa kanaan waan baay'ee iddoo baay'eetti hojjetaa jirra. Haa ta'u gaa eegumsa isaanii kana cimsuudhaaf wanni dursa ta'uu qabu bakka qubannaaf qabannaan seeraan alaa jiru isa baasuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu an biraa immoo akka daangaan gochuu daangaan isaanii lafarratti akka beekamuu fi innumti sun immoo kaartaadhaan akka beekamu gochuudha. Innumti sun immoo seera qabeessa akka ta'u yookaan immoo beekamtii akka argatu. Maaliif lafti bosonaa tokko akka lafa bosonaatti akka itti fayyadama lafa bosonaatti yookaan immoo akka itti fayyadama tokkootti itti fayyadama lafaa tokkootti beekamtii akka argatu. Lafa bosonaa jedhamee akka beekamu paarkii jedhamee akka beekamu isa kana gochuudha. Inni sun immoo sartifikeeshinii akka itti argannu ta'ee jira jechuudha. Hojiiwwan ulaagaa paarkiin buluun hojiitti jijjiiruuf ammas xiyyeeffannoo kan barbaadu ta'uu himaniiru. Kanaaf ammoo tumsi qaamolee dhimmi ilaallatu murteessaa ta'uu dubbatu. Qorannoon gadi fageenya qabu immoo qoratama. Maaliif amma turistumti illee dhufee waggaa iddoo hawwata turizimii tokko laalu eessan seenee eessan baha. Waggaa ruutii sanarra deemsa deemu keessatti maal laalaa deema. Eessan immoo deebi'ee gala. Kan jedhu mataan isaa qorannoodhaan yan ta'uu qabu. Akkuma barbaannetti ta'uu qabu. Lammaffaa waggaa dhufanii ilaalan uumama irratti karaa dhiibbaan geesseen ta'uu qaba. Inni qorannoodhaan ta'uu qaba jechuudha. Kana gaafa laallu bosonni waliigala bulchinuu fi kunuunsinu guddaadha. Bakki irraa immoo galii maddisiisnu xiqqoodha. Zeerfoor waan kana hunda waan galii argannu kanaan hojii baay'ee kana hojjechuun ulfaataa waan ta'uuf akka kallattiitti kan ta'uu qabu maallaa qaamni adda addaa akka irratti hirmaatu. Abbootiin dhuunfaa akka irratti hirmaatanii ofiifis fayyadamaa ta'an hawaasa naannoos fayyadamaa taasisan akka biyyaatti immoo iddoon sun hawwata turizimii ta'e turistiin dhufee galii adda addaa akka fidee dhufu gochuu irratti qaamni adda addaa kun akka hirmaatu gochuutu irraa eegama jechuudha. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Dhuka oduu keenya keessaa tokko kan ta'e har'a dhimma eegumsa naannoo kunuunsa bosonaatiin wal qabatuu fi wantoota naannoo san jiran kan kaasnu ta'a. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa akka nu kennaniif keessummaa keenya bifa biyyaa taasifanne istuudiyootti affeerannee jirra. Irraa hoogganaa taanaa daayirikteera olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddeessaas istuudiyootti argamanii jiru. Isaa wajjiniin turtii kan taasisnu ta'a. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu isin jenneera. Galatoomaa jecha akka gaaffii jalqabaatti mee eegumsa naannoo yeroo jedhamu maal jechuudha isa jedhu irraa haa kaanu. Naannoo yeroo jedhamu naannoon bakka lamatti qoodama. Naannoon nam tolchee jira kan namni uumu
ka uumamaa jira. Ka uumamaa keessa qabeenyi uumamaa adda addaa jira. Bosonni jira, biyyeen jira, qilleensi jira, albuudni jira. Akka waliigalaatitti naannoon walitti dhufeenya qabeenya uumamaatii fi namtolchee jennu waa hunda hammata. Biophysical and socio-economic kan jennu kana jechuudha. Kanaaf naannoo jennu waa hunda hammata. Qabatamaan garuu akka biyya keenyatti irra caalaa irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu akka mana hojii keenyatti illee waa'ee bosonaa, waa'ee faalama naannoo itti wal qabateetti dhimmee irratti xiyyeeffannee hojjennu kana jechuudha. Naannoo jennu qabeenya uumamaan jiruu fi qabeenya namni tolche akkasumas walitti dhufeenya kanneen jidduu jiru dabalata jechuudha. Eegumsa isaa irratti gaafa xiyyeeffannoo. Yaa eegumsa yoo jennu akka wanni guddaan qabeenyi guddaan qabnu nuyi bosona akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyatti qabeenya uumamaa keessaa tokko bosona. Bosonni jiddugala qabeenya uumamaa jechuu danda'ama. Maaliif bosonni bakka bosonni hin jirretti biyyeen gabbataan hin jiru. Bakka bosonni hin jirretti bishaan qulqulluun hin jiru. Bakka bosonni hin jirretti qilleensi gaariin illee hin jiru. Maaliif bosonni qilleensa gubataa tuuteet qilleensa qulqulluu nuu kenna biqiltuu waan ta'eef akka waliigalatti bosona eenne bosona kunuunsine uwwisa bosonaa daballe jechuun oomishaaf oomishtummaa qonnaas daballe humna anniisaa yookaan inerjii giriin ta'es uumne mancaatii lafaas yookaan laandi digiraadeshin kanas xiqqeessine jechuudha. Kanaaf dhimmi bosonaa dhimma qabeenya uumamaa keessaa akka iyyutti kan irratti hojjennu jechuudha baataadha. Dhimmi eegumsa naannoo bal'aadha akkuma sinuu kaastanii naannoo fi eegne jechuun wantoonni baay'een isaanii achi keessatti hammatamu wantoonni naannoo keenya jiran bosonadha, qilleensadha, dacheedha, lafadha. Isaan kun hundi isaanii immoo bosona jalatti hammatamaniiti kan isaan jiran waan ta'eef waa hedduu kaasuu dandeenya. Keessumaayyuu Itoophiyaan eegumsa naannoo sirriitti ni eega jedhee yoo ni yaade ashaaraa magariisaa irratti xiyyeeffachuun qaba, biqiltuu dhaabuun qaba jettee waggoottan sadan arfan darban bal'inaan irratti hojjetamee isinis akkuma beektan biiroo qonnaa wajjin taatanii isinis hojiin ashaaraa magariisaa bal'inaan hojjetamaa dhufe. Inni kun immoo gumaacha guddaa akka biyyaatti bosonaa fi gumaacheeraa jedhama. Hariiroo ashaaraa magariisaa fi eegumsa naannoo kana wal qabsiisnee akaasumme. Yaa akkuma reefu kaase bosonni waa'ee qabeenya uumamaa amma reef kaase biyyee, bishaan, qilleensa, lafa yoo jennu bosonni seenterii ta'aa jechuudha. Akkuma beekamu galakkisa gaazii OA akka biyya keenyatti inni guddaan bosonarraa. Bosona mancaafne taanaan harki guddaan biyyi kun industirii gurguddaan qabdu mancaatii bosonaa irraa galakkisa OA dabalu jechuudha. Gama kana biyyeen waggaa 15 akkasarraa darban irratti CRG sagantaa diinagdee magariisaa jijjiirama qilleensaa dandamatu qopheessiteet isa kana addunyaaf beeksiftee ittiin hojjetaa jirti. Kana keessaa piilaariin tokko utubaan tokko bosona. Maaliif galakkisa gaazii biyya kanaa xiqqeessuu keessatti persentiin 51 yookaan harki 51 bosona kunuunsuuf eeguu irraa argama. Waan ta'eef bosona piilaarii tokko bosona irratti ta'eetuun hojjetamaa ture. Kanaaf waggaa 5 commitment yookaan kutannoon biyyiituun addunyaaf seentu jira. NDC ka jennu National Determined Contribution ka jennu waggaa 5 ka galtu jira. Marsaa dura galakkisa gaazii OA dhibbeentaa 64 xiqqeessuuf haala jiru kanaan yoo deemne gara 400 achi ol ka ta'u isa kana gara dhibbeentaa 64 xiqqeessuuf waadaa galtee jirti. Marsaa lammaffaa immoo waggaa 5 itti aanutti carraa misooma sululaa carraa amma sagantaa misooma ashaaraa magariisaatiin dabalatee isa kana persentii 68 hir'isuuf waadaa seentee jirti jechuudha. Waadaa kana keessatti bifa lamaan tokko humna biyyaatiin kan hojjetamu jira persentii 20 deeggarsa addunyaatiin yookaan risoorsii qabeenya addunyaa hojii kanaaf kennitu fayyadamnee kan hojjennu jira jechuudha. Bifa kanaan hojiin bal'aan hojjetaa jira. Akka naannoo keenyattis inventorii bosonaa marsaa 2 geggeessinee jirra. Akka biyyattis marsaa 2 geggeeffamee jira. Marsaa duraa geggeeffame keessatti mancaatiin bosonaa waggaa tokkotti lafti hektaara 92,000 ol ta'u waggaa akka manca'u agarsiisa jechuudha. Manca'u jechuun lafti bosonaa sun bosonni irraa cirameet lafa qonnaa gara lafa faayidaa biratti jijjiiramu jechuudha. Hektaara 92,000 jechuun aanaa bal'aa tokko jechuudha. Waggaa tokkotti waggaan. Yeroo sanitti akka Oromiyaatti qorannoo geggeeffameen hektaara 38,000 akka naannoo Oromiyaatti bosonni akka manca'u agarsiisa. Haala kana yoo itti fuuf yeroo gabaabaa keessatti bosona
dhabuu dandeenya bosona dhabne jechuun immoo waa'ee oomishtummaa waa'ee bishaanii waa'ee inerjii amma biyyi kun green energy jedhameeti renewable energy jedhameeti anniisaa bishaan irraa maddu kana itti fufsiisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf sagantaan ashaaraa magariisaa erga jalqabee waggaa 6 kana keessatti bara darbee inventorii akka biyyatti geggeeffameen uwwisni bosonaa marsaa duraa dhibbeentaa 17 tuqaa wayi ture gara dhibbeentaa 23 tuqaa 6tti dabalee jira. Akka naannoo Oromiyaattis dhibbeentaa 26 tuqaa 6 ture yeroo qoran amma bara kana dhibbeentaa 29 tuqaa 7tti yookaan hektaaraan gara lafti hektaara miliyoona 11 ta'u bosonaan akka uwwifame agarsiisa jechuudha. Ashaaraa magariisaa yoo jennu biqiltuu dhaabuu qofaa miti. Biqiltuun dhaabni jira inni bosona dabalama yeroo muraasaan booda biqiltuu dhaabuu kana waliin aadaan uummataa bosona kunuunsuu bosona jiru eeguu waliin dabalee jira. Dhaabaati hin mancaafnu ka jedhu kun uumamaa jira waan ta'eef mancaatiin bosonaas akka naannoo Oromiyaatti hektaara waggaatti hektaara 38 ture gara 14,000 gaditti gadi bu'ee jira jechuudha. Godinaalee tokko tokkotti almost baalaansii ta'ee jira. Gain in the loss ka jennu kun baalaansii ta'ee jira. Godinaalee tokko tokkos ammas hot spot jennee godinaaleen qaban jira kanarratti xiyyeeffanneet hojjetaa jirra jechuudha. Kana gochuu kennaan biyyi kennas ta'e naannoonni kenna faayidaa gurguddaa irraa argataa jirru. Bosona kunuunsuu jechuun bosonni qabeenya naannoo tokkooti miti biyya tokkooti miti. Bosonni Itoophiyaa keessa hin jiru taanaan gaanfa Afrikaa rakkoo keessa gala jechuudha. Maaliif gaarreen baalee yoo fudhanne bosonni gaarreen baalee kunuunfamuu qofaan gammoojjii Sumaalee gamaa akkasuma Keeniyaa kaabaa horsiisee bulaa fi qaamni hawaasni naannoo san jiru baalee godina Oromiyaa dabalateet gara nama miliyoona 30 ol ta'utu kallattiin miidhamaa jechuudha. Kanaaf kan naannoo tokkoo biyya tokkoo qofa duun taaneen akka gaanfa Afrikaatti hojiin ashaaraa magariisaa rakkoo jijjiirama qilleensaa gaanfa Afrikaa kan tasgabbeessuu keessattis gahee guddaa qaba jechuudha. Bareeda. Egaa waggoottan 6 kana keessatti ashaaraa magariisaa wajjin wal qabatee akkasuma immoo eegumsaa fi kunuunsa bosonaa wajjin wal qabatee hojiilee hojjetaman irratti yaada bal'aadha kan isin nuuf kennitanii mee bosonarraa faayidaawwan akkamitti argamame keessattuu gama gurgurtaa kaarbooniis haa ta'u sana wal qabsiistanii nuuf kaastu. Yaa bosona tokko faayidaan diinagdee jira. Faayidaan sirna koo jira. Ecosystem service ka jennu kun inni gatii guddaa. Waan qarshii tilmaamamee qarshii salphatti tilmaamamuu miti. Waan guyyaa guyyaan hawaasni bosona irraa argatu sun jechuudha. Fakkeenyaaf bosona ilaaluu kennaan namni hin gammada lafa bosonaa keessa. That's aesthetic value. Namni hin gammada gammachuun sun qarshiitti hin jijjiiramu. Bosonni jiraachuu isaatiin maddi bishaanii haalatti fufinsaan argama. Bosonni jiraachuu isaatiin qilleensi qulqulluun hin jiraata. Biyyeen gabbataan hin jiraata jechuudha. Kun ecosystem service ka jennu kana jechuudha. Gama biraatiin madda diinagdeeti. Maddi diinagdee bu'aa mukkiinii adda addaatiif non-timber forest product yookaan bu'aa mukkiinii hin taane irraa ka argannu jira. Akka biyyattis qorannoo amma geggeeffameen guutus ta'uu baatu dhibbeentaan 12 ol GDP keessatti gahee bosonaati jechuudha. Economic benefitii qofa. Faayidaan diinagdee qofa yoo ilaalle GDP biyyaa keessa dhibbeentaa 12 akkas ta'u sektara kanarraa akka argamutti mul'isa. Haa ta'u ammoo ecosystem service ka jennu kun qarshiitti hin jijjiirre gatiitti hin jijjiirre ka jenereeshiniitti darbu guddaa jechuudha. Kanaan wal qabatee akka naannoo Oromiyaattis ta'ee akka biyyatti bu'aa mukaa qofa duun taane haala amma rakkoo jijjiirama qilleensaa jiru kanaan biyyoonni guddatan koomitimentii seenan jiru. Dabala gaazii dabaluu yookaan greenhouse gas jennu kana persentii 1.5 degree Celsius oliin gaditti gadi buufna ka jedhu Paariis irratti walii galamee jira. Kana biyyoonni guddatan industirii gurguddaa qaban kana miiti gochuu hin danda'an. Maal godhu biyyoota guddataa jiran akka Itoophiyaatti ammaanuu biyyoonni guddataa jiran kun wanni nu gallakkifnu industirii waan hin qabneef xiqqaa. Gallakkisni kenna faalama xiqqaa qaqqabsiifne gama greenhouse gaasiiti. Faalamni sun irra caalaan mancaatii bosonaa irraa wal qabata. Isa yoo dhaabne biyyoonni koomitimentii galansan tokkoon biyya hagam hir'isuu qabnaa ka jedhu koomitimentii galaniitti riippoortii godhu waggaa 5 UNFCC'f riippoortii godhu. Isa akkaana
biyya keenya ka'oo gadhiiftu caalaa ka qabdutu caalaa waan ta'eef isa kana gabaaf dhiyeessinaa jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti amma fakkeenyaaf bara 2022 haga 2023 waggaa lamatti mancaatii bosonaa mareef kaase kana hir'isuudhaan gaaziin sila kaarboon daayoksaayiid qilleensatti gadhiifamu meeqaan bifnee jirra. Sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuun dhaabnu kaarboonii xuuxa qilleensarra bosonni amma jiru ammoo kaarboonii qabataa yoo mancaafne ammoo gadhiisa. Kana gochuudhaan meeqa hambifnee jirra jenneet already kana qoranneet baankii addunyaatiif dhiyeessineet akka addunyaatti amma qaamni sertifaayi ta'e dhaabbanni sertifaayi godhe veerifaayi godhaa jira jechuudha. Gabaasni keenya ka agarsiisu gara toonii miliyoona 15 ta'u waggaa lamaan kana keessatti akka naannoo Oromiyaatti hir'ifnee jirra jechuudha. Kun biyyoonni maal godhu ka biyyee hir'isan kana irraa bitataniiti qaama gabaasa isaanii godhaniit addunyaaf riippoortii godhu jechuudha. Biyyoonni zeeroo baalaansi yookaan neet zeeroo kana miit gochuu hin dandeenye nurraa bitatu jechuudha. Biyyoonni gurguddatan kun jechuudha. Kanarratti akka biyya Oromiyaatti hojii bal'aa hojjennee jirra. Kana jechuudha gurgurtaa kaarboonii kan jennu. Gurgurtaa kaarboonii kan jennu akka biyya qofa duun taane akka Afrikaattuu isa jalqabaati saayizii kana. Akka naannoo muraasni irraa dhandhamuu jalqabee jira naannoo baadiyyaatti hojii dura hojjetameen amma immoo akka guutuu Oromiyaatti verifiikeeshinii keessa jira. Almost gara walakkaa ol deemee jira. Hopefully Rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti Oromiyaan kaarboonii hagana hir'ifteetti kan jedhu akka addunyaatti riijister ta'a. Riijisterii gala isa ta'a gaafa san ta'e Oromiyaan gurgurachuuf mirga qabdi jechuudha. Property of Oromiyaa qabeenya Oromiyaati yookaan qabeenya biyya kanaati gatii addunyaatiin negotiate gooneet gurguranna hawaasni irraa fayyadamaa taasisa. Gama biraatiin ammoo commitmentii amareef jedhe kana 20% ofii humna kennaan xiqqeessinaa ka jenne kana ittiin gabaafannaa jechuudha. National Determined Contribution ka jennu gabaasa akka biyyatti illee ittiin gabaafannaa. Kanaaf hojiin Oromiyaa keessatti sagantaa ashaaraa magariisaatiin sagantaa bosona jiru kunuunsuu eeguutiin hojjetamaa jiru akka biyyaattis gahee olaanaa qaba jechuun danda'a. So inni kun amma akkaataa amma jettan kanaan yoo itti deemne hamma nuti kaarbooniin nuti kontirool gochaa deemnu kun kootaa nuu kenname yookaan immoo gahee nuu kenname oliin dabalaa yoo deemne bosonni keenya dabalaa yoo deemne bu'aan nuti argannu sun gurgurtaa kaarboonii suniitiin maallaqa sharafa biyya alaa ta'a jechuudha. Inni kun immoo dinagdee biyyattii irratti gitii guddaa qaba. Isa kana hawaasni hubate kaleessa irraa har'arra immoo boru xiyyeeffannoo fi kunuunsa bosonaaf qabu cimsuu keessatti hubannoo keessaniin maal fakkaata hubannoon hawaasaa hojiin gama keessaniin cimee hojjetamaa jiru maal fakkaata kan jedhuu fi gaaffii xumuraa waan ta'eef akka addunyaattis deeggarsi kanarratti qabdanoo jiraate walitti qabnee gabaabsinee akaasumatti kanaan xumura. Akka dhiibbaa ishiin uumaa jirtuunis gama hubannootiin hawaasni hubannoo hawaasaa dabalee jira. Yaa bosona akka kunuunsinu ka eegnu kaarbooniin dhimma amma dhufee ajandaa amma dhufee fi malee inni guddaan ka amma jedhe kan. Mancaatii bosonaa hambisuu kana yoo hambifne ammoo oomishtummaa guddisuu waa'ee guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuu kan jennu saniin wal qabata. Inni guddaan ijoon carraa kanaan ammoo akka biyya kamiiyyuu biyya keenya carraa jiru kanatti fayyadamuu qaba. Naannoon keenyas fayyadamuu qaba. Isa kanaaf ammoo marii bal'aa hawaasa waliin taasifnee jirra. Hujumaan hedduun qophaa'ee jira. Labsii qopheessinee jira. Labsii kanarratti qaamolee dhimmi ilaalu sadarkaa adda addaatiin marii taasifnee jira. Godinaan aanaan dhimma mancaatii bosonaa xiqqeessuu irratti akkuma reefuu kaasee amma godinaalee hoot ispoot ta'an mancaatiin bosonaa ammallee hin xiqqaanne irratti xiyyeeffachuudhaan hojii bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Akka naannoottis qabannee ka jiru bosonni amma Oromiyaan qabdu miliyoona 11 kun daangeffamee kaartaan isaa qophaa'eet eegamuu qaba. Biyyi tokko biyya tasgabboofte riziileenti taateetti jiraachuuf lafa qabdu keessaa dhibbeentaan 30 bosona eegamaa ta'uu qabaa jedha. Kana ammoo komitmentii kana biyyi keenyas mallatteessitee jirti. Sertii wanna jedhamu. Bara 2030tti biyyoonni miseensota gamtoomanii ta'an bal'ina lafaa qaban keessaa dhibbeentaa 30 protected areas godhaniiti designeet gochuu qabu waan ta'eef kana keessattis qooda qaba. Hubannoon gama kanaan jiru dhugaa dubbachuuf yeroon fooyya'aa jira. Kunuunsiniif biqiltuu ashaaraa magariisaatiin dhaabbate taasifamaa jirus waggaa waggaatti fooyya'aa dhufee jira.
Hayyee yeroo keenya wajjin deemuudhaaf yaadota baay'eetu kaadhimmi bosonaa dhimma namni kamiyyuu dhaggeeffachuu dhaga'u akkuma ijaan laalanii nama gammachiisu waa'ee bosonaa laaluun haasa'uunis baay'ee agasuma ol kaa'adha waan ta'eef obbo Boonaa Yaaddessaa hoogganaa taanaa daayirikteera olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nuu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa sinis. Hayyee daawwattootaa itti fufnaa. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti of ilaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii yaada uummataa dhimmoota seeraa ispoortii dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Bakka oduu isin biraan keenyeetii deebinee jirra. Naannoo Oromiyaatti oomishaa fi oomishtummaa dammaa dabaluun damma gabaa alaatti erguuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa naannichaa beeksise. Godina Iluu Abbaa Booriitti inisheetiivii misooma dammaa baay'inaa fi qulqullina gabaa biyyaa keessaa fi alaatii fi qulqullinaan dhiyeessuudhaaf agarsiisnii fi walitti hidhaminsi gabaa dammaa qophaa'eera jedhameera. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii godina Iluu Abbaa Booriitti Abaaboo Maammutu qindeesse. Mootummaan inisheetiivii misooma dammaa erga hojiirra oolchuu eegaleen asitti jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu cinaatti dinagdeen qonnaan bultootaa qabatamaan jijjiiramaa jiraachuutu himame. Godina Iluu Abbaa Booriitti inisheetiivii dammaa baay'inaa fi qulqullinaan gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessuu fi agarsiisnii fi walitti hidhamiinsi gabaa dammaa gaggeeffamaa jira. Qonnaan bultoonni oomisha dammaa irratti bobba'anii hojjechaa jiranis erga inisheetiiviin misooma dammaa hojiirra oolee asitti jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuu himan. Erga inisheetiiviin misooma dammaa kun waggaatti birrii 300 olitti an gurguraa jira. Galata baay'ee fooyya'anii jira. Jiruuf jireenyi koo inni yeroo duraa sunii fi inni ammaa isaaf eessa walirraa fagaatee amma jijjiiramne. Kan dura oomishni lafatti gurguran dhabne baay'ee rakkachaa turre. Gaaffii nu gaafanneeti nu deebiin irra geenye gammachuu guddaan nutti dhagahame kana gabaa kanatti dhiyeeffachuudhaaf. Misooma koo kana walitti caalchisee guddisee dhiyeessuudhaaf qophii koo jabeeffadhee itti fufaa jira. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor Indaalkaachoo Tafarii godinichatti baroota darbanitti hojii hojjetameen dammi toonii 100 fi tokko ol gabaaf dhiyaachuu himuun inisheetiivii dammaa sadarkaa godinichaatti baay'inaa fi qulqullinaan gabaa biyya keessaa fi alaatiif dhiyeessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jira jedhan. Damni nuyi kanaan dura toonii 5,000 gadi kan oomishamaa ture yeroo ammaa gara toonii 13,000 olitti dabalee jira. Gabaa barbaaduudhaafis yaalii godhameen biyya alaatti yeroo jalqabaatiif toonii 101 erguu dandeenyee jirra. Hundaa ol galmoota baadiyyaa irratti qabaman wabii nyaataa mirkaneessuu carraa hojii uumuu as keessatti dammi gahee olaanaa taphatee jira. Yoo xiqqaate waldaalee 960 yookiin immoo lakkoofsa namaatiin gara 9,000 oliitiif carraa hojii bal'aa uumee jira. Hojiin misooma dammaa kun. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Giituu Gammachuu mootummaan naannoo Oromiyaa jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa fi magaalaa jijjiiruuf inisheetiivota hedduu bocuun hojii qabatamaatti galuun bu'aan jajjabeessaa galmaa'aa jiraachuu himaniiru. Inisheetiivii dammaa kana yeroo jalqabnu akka naannoo keenyatti gaagurri 42,000 kan hin caalletu naannoo keenya keessa ture. Har'a inisheetiivii dammaa booddee gaagura miliyoona 1.5 waggaa waggaadhaan dhiyeessuun danda'amee jira. Kuni jijjiirama baay'ee guddaadha. Damma biyya keessa qofatti fayyadamaa turre yeroo ammaatitti gara biyya alaatitti ekspoortii gochuun jalqabamee jira. Kanarraa kaanee akka naannoo keenyatti gaagura dhiyeessaa jirru kanarraa bara kana qofa damma toonii meetirik toonii 100,000 fi 40,000 ta'u oomishuudhaaf sochii guddaan jalqabamee jira. Bakka hundatti sochiin kun jijjiirama agarsiisaa akka jiruu fi lakkoofsa qabamee ol deemuu akka danda'amu kan namatti agarsiisu. Godinichatti agarsiifni fi walitti hidhamiinsi gabaa guyyoota 2 akka gaggeeffamudha. Waajjirri koominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor kan gabaase. Odeeffannoo xumuraa kan bifa biyyaa keenya guyyaa irraatiin ijaarsi galma aadaa Booranaa gaaffii waggoota hedduu booda deebii kan argate ta'uu jiraattonni godinichaa himaniiru. Ijaarsi galmichaa aadaa Booranaa caalaatti kunuunsuun dhaloota dhaalchisuuf gahee olaanaa akka qabu ibsameeti jira. Saxxoota Shoomaa gabaasa dabalataa qindeesseera.
Gaaffii fi fedhiin hawaasti misoomaaf qabu yeroo gara yerootti dabalaa jira. Jiraattonni godina Booranaas gaaffilee garaagaraa yeroo dheeraaf gaafachaa turan keessaa gaaffiin ijaarsa giddugala aadaa Booranaa dargaggeessi manguddoonni fi kutaaleen hawaasaa hedduu itti hidhamaa turan deebii argachuu isaatti gammaduu dubbataniiru. Tokko galma aadaa kan makee jiru kana. Amma manni nu laaluu jiru kun galma abbaa gadaa kan kubii jirraati. Yoo kan laalan kunu waan qal'aanee akka waan xiqqoon isa akka Booranaatti waan guddoon nu deebi. Akkaatum gaaffii uummataatiin akkaatum gaaffii kennaatiin yeroo dheeraa itti gaafataa turre akkasumaanii deebiin itti nuu kennamee hojiin sun amma laf qabatee qabatamaanii godina Booranaa keessaa mul'atu jechuudha. Itti gaafatamaan ijaarsa piroojeektii giddugala aadaa Booranaa Dheeressaa Simee piroojeektichi waggootaaf lafarraa harkifachaa dhufe yeroo ammaa ariitiin xumuramaa jiraachuu himaniiru. Ariitiidhaan hojjetamaa jira. Kanaaf guyyaa tokkollee sanbata qidaamee otoo hin boqotiin guyyaa cufa hojjechaa jira. Piroojeektiin kun amma parsentii 88 irra jira. 88 jechuun feezii lama qaba. Feezii tokkoffaan parsentii 88 irra jira. Feezii lammaffaa immoo hojii eegalle irra jechuudha. Kanaaf baajanni feezii tokkoffaa gara miiliyoona 398ti. Feeziin lammaffaa immoo babal'ina gaaffii uummataarraa kan ka'e mootummaan babal'inaa fi piroojeektii akka galmaa ibsaa daandii keessa wantoota kanaaf gara gimaash biiliyooniidhaan baajanni isaa qabamee hojii eegallee itti fufaa jirra jechuudha hojjechaa jira. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa Bariisoo Gannoo gaaffilee gurguddoo hawaasa godinichaan gaafatamaa turan deebii argachaa jiru jedhan. Galmi kun seenaa isaa keessatti muummee ministeeraatii fi kabajamtuu aadde Zinaash Taayyaachoo giiftii duree biyya kanaatiin jalqabame. Kan inni jalqabees kitaaba ida'amuudhaan akka jalqabamu muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed kallattii kaa'e eegisan sababa walii galtee dhimmoota garaagaraatiif teeknikaalii dhimmoonni hiikkachuu qaban otoo hiikkatiin ture. Kanas ta'esan mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffiin kun gaaffii hawaasaa waan ta'eef ofitti fudhatee qaama dhimmi ilaalu waliin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa qaama dhimmi ilaalatu as ergee qorachiisee rakkoon kun dafee furachuu akka qabu tarkaanfii fudhateen bara kana jalqabee jira. Bara kana yoo jalqabe gara pirezidaantii 86 jira. Already 2018 keessa xumuramee hundisaa feeziin jalqabaa xumuramee jira. Katti aanulle xumuramee hojii akka kennu. Inni kun tarkaanfii guddaa gaaffii hawaasaa cimaa ture. Deebii guddaa tarkaanfii guddaa deebii guddaa hawaasaa tarkaanfii guddaa mootummaan fudhate. Piroojeektoota itti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan yeroo jedhametti xumuruun hawaasa tajaajilamaa gochuun ammas dhimma ijoo xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuu qabu ta'uunis himameera. Sa'aatii 12 irraa kaasuudhaan odeeffannoowwan garaagaraaf keessatti haammatee hanga sa'aatii lamaatti si wajjiniin turtii kan taasise odeeffannoon bifa biyyaa keenya kabajamtoota daawwattoota keenya kan hanga ammaatti daawwattan ture dhimmoota odeeffannoo bizineesiitiin akkasumas ispoortiin yaatuudhaan dhukoo oduu keenyas dabalatee meetrooloojiidhaan fi kanneen biroo hedduu isaaf keessatti hammate simbiraan geenyee gola barratti dhufnee jirra. Egaa daawwattoota keenya sa'aatii 12 haga sa'aatii 2tti marsaa lamaan kan simbiraan gahaa turre bifa biyyaa asirratti kan goolabnu ta'a. Egaa kanneen dhimmoota garaagaraatti qabamtanii sin jala darbee ammoo irra deebiin sa'aatii 4 haga 6tti kan marsaa lamaan simbira gahu ta'a. Dabalataan ammoo ETV Afaan Oromoo dabalatee akkuma beekamu yeroo hundumaa akka isinitti himnu karaa doot istiriimii keenya argachuu ni dandeessu. Oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaa jecha guyyaa har'aa kan isin biraan gahaa ture asumarratti goolabna Anasaantii Hasan akkasumas olaanaa yaaddeessaa ta'uudhaan oduu isin biraan gahaa kan turre waan nu daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna nagaan bula. cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ija.